جالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي إلمان أرمو عندي كيسانو فيديو كان إرجاج ما أوف كيساك أبا أكما إسنتما تدري رتبرسي فيديو كون فيديو سينا كبيسا شما شير وليف قدا عندي كيسانو وليف دبرسا أكم كاميران مولة شديد نا مولة تارا ميوه مولة تيتنا أنا تجارو مولة تانجر شير وليف قدا مي akan si jebuti sinjalanne akan si jebuti sinjalanne atina fadda sheer go abdu shemmer jo mo kamera na doskara sheer goda nama me ka galu qaba gize tokkicha nama kuma tokko galu qaba harramata dureen kan keenya waadanu ergaas of keessa qaba qeeqas of keessa qaba dhaamsas of keessa qaba dubbi cicima qofa qabanne dhuft kabbaar sawnen ha مان ما يسمعنا ما زارم ما ماننا ما سمع شير قد توقفا دكتور أبي رادو كي خاص نكارا جام براتي دربنا يجو دكتور أبي اللي كي قالتنا أشي خانة دبي كان كينيا تدربنا شير قدا دكتور أبي دوكي الركعة فموك أبا وانتف جديد توكو تيمو موك أبا شير قد نمني جالتس جبتس أبي يدين نكنا دعونغور متاكس أهوك أمنا جبا فتون تان أكني وان كان الرا لموتين ديبني قرباني sirreeffamuu qaba jechuudha gurbaan doktor Abiyyiin zinnaa shirkaa baafachuu qabna ijoolleen Oromoo qoqqophaa hixaa buufachuudhaaf qoqqophaa shamarran Oromoo doktor Abiyyi Amaaraa harkaa baafnee kan Oromoo gochuu qabna malee taane zinnaa shofiin bulchitee nu jala akka barbaadde godhaa jirti akka inni alaabaa Imiyyee Minilik nurratti faarsu akka inni fidee poostii godhaa jirti FB isaatiin jechuudha kun la Oromoo bataam niqat siloone ciicannaa guddaa waan ta'eef ijoolleen Oromoo waan kana yookiin akka jibbaatti ilaaluun qabnu akka sirreessuuf kana booda doktor Abiyyi dogongoraan jechuudha waa'ee Imiyyee kana keessaa hin bahu taanaan harka micciirree jechuudha aangoo amma harka isaa jirtu kana akka harkaa fuune nama biraa achi buufnu nama warri isaa Oromoo taate tokkoffaa kan ummata kan keenya akka inni gabrummaa jalatti hafu akka inni immoo afaan guutuudhaan Oromoof hin dubbanne nu godhaa jiru maal beeytu بيتان يونت سنتمني أكاسين وري كرف أحي من أباتي لارج بناتي كاميرا منم يتاين يدلهم شير قد هنو مننا نا كاميرا سلكي بعد ده دكتور أبي راد أوكي كاسو إن كاميرا عندي دارج أسمع تنسيني بدوار سوا كاو ما دي دير شبه أنتني بوتا مبراتي تو يونتي في وانتي شير قد دكتور أبي ديكليش دكتور ذناشين بران نافجي الربا متي قالوا لك كيت من أيتو رجولين أرمو نوف كوكوباها دا قبدو كان يرجسي جنا جنتني بروفايلي ركا كاوتني مال قد أجرتنوس لكيت اتهمنا هركامي تيرجع تود أكاسي كانت لازم ناشين إنقدي سمالة دكتور أبيين فيسبوك يركافوتي على بامن لك فيسبوكي دكتور أبيين ويني أبي maaliif mataa nu cabsa gurbaan kun hin jedhe mal yeroo baay'ee waa meeqaan hin dogongora abbi dhuguma ummanni silaamoo shaneen kunis ummanni san jaallanne isarraa mikinaata barbaaddi karaa ittiin qeeqxu barbaaddi karaa duula nurratti bantu barbaaddi inni deeme go yaa rabbi maal jennaanu manurraa galagala sukkaarinatti ka'e tureen akkamumayyuu maddamarii jedhe kaleessa wayni yekuraat qalmu maalis jedhanu kabajuudhaaf alaabaa Miniliktuyyuu hin dhabame alaabaan kan biraa kan qeerroo meeqa dhiigni gootota meeqaatti dhangala'e otoo alaabaan meeqa jiru ati alaabaa Minilik naafteenyaa sana ofitti maratti ati wayyoo abdusi sheemii keessaa doktor Abiyyi mataa ganna cabse takka Abiyyitti eddeeni dogongore akkana Oromoodhaaf gochuu didee kun ija kootiin hin argee mataan na cabe dhugumaan itti sheemin guddaan na qabeera wallaahi Abiyyi bada mataa gannu cabse kalees sheem وانا كان ارتدي بوهن قبض لمو اندي كن اورمو ابكا بوتيتي برات هكي كان جرتو اورمو مليون ترباتمي تربه اورمو مليون ترباتمي تربه نما ترباتمي تربه بكا بوتي جرتاتاي اكمت اتي اوتو علابان ايغني غوتو تميقا ات انجل اجرو اتي مدمرنو سم مدمر يو علابا من لكي وجنين دمرموتي قليسين جرا وجنين زناش كان كيف دون رابي هنك إنسروف تانان وان أورمو جمّتشيس وان أورمو أفتولو تانان أشتاي سينتا أتانان غرو زناش كيف فلوتي غوندر تيجالي غرت تسيجالو وان هم فين وان نتهم بربان يروكنا في الدي على بانو رتي هن أو بني على بامن لك أن ألون على بامن لك أرجع
nama alaabaa Minilik isa kan inni kun dhiisi Abiyyiin mootii dhiisi shamarran mana Arabaa keessa taraan tokko iyyuu alaabaa Minilik kana lummuuxii Itoophiyaa jedhu alasiin addatti hidhatte sukkaarri koo kana na danfana guuruudhaaf ijaan arguu hin dandeenyu nuti Oromoon dhiiga keenyatti itti dhangala'e alaabaa gabroonfataa sana sababa sanaaf jecha dhiigni qeerroo meeqaatti dhangala'e sana gajanan gallu afaan keenya tokkoon ta'u amantiidhaan tokko nu gochuuf alaabaa sana tokkitti gochuuf amantii tokko gochuuf itti nu kolaasaa turan itti nu fixaa turan harma muraa turan garuu gurbaan Dr. Zinnaash jedhanu kun kan biyyan bulcha jedhee achi 4 kiiloo seene kaleessa alaabaa Minilik wayyoo Abdussee min abbaati otuun achi jiraadhe Abiyyiin jechuudhaan wallahi za dhugumaati Abiyyiin gidee tokkicha akkana booksiin maggaagaasaa achi dabsuu ture akka ni lamuun qelqellaan Zinnaashiin jala fiffiiguu dhiisee jechuudha dhiigri Oromoo bar kan amma yoon gabrummaa jalatti nu harkisaattu waa'ee amantii ortodoksii kanaanis kan akka nuti waan dubbanne akka Oromoon afaan isaatiin hin baranne kan goggodaa jiru akka Oromoodhuma ta'ee ka'ee afaan isaa luugamatee taa'ee deebi'ee Oromoo irratti duulaa jiru sababa shamarran Oromoo fuuchuu dhabuu isaatiin Jawaariin laali yoo akkam Beeljeemiin fakkaatti warri Jawaar hagurraachaatuti yoo barbaadde sheer godhiin jedhee yaa ummata kan keenya warri Jawaar Muhammad yoo akkam fokkittes yoo ofiisiitii intinii fakkaattes ilmu Oromooti Jawaariin gufuutti hin taane jechuudha qabsoorratti akka barbaaddetti ummata Amaaraa ummata jinnii sana harka micciiree dhukkee irraa kaasaa jira otuu innis immoo fantaayyee qandaayyee maaloo jedhan kana ummata Minilik keessaa tokko fuudhee jiraate ummata naafteenyaa innis akkuma kana afaan qabama ilmaan irraa qaba waan ta'eef halkan ciifsitee irraa murtii halkan ciisatti intinii gooti warra waan ta'eedhaaf akki wajjiniin rakkoodha hiika qondaalonni OPDO muluun keessan kan isin afaan sheer godhaa ummata gagamaa jechuudha jabbiitu cal jedhee namatti dawwala waan ta'eef otuu waan Jawaar Muhammad yaa qondaalota OPDO jala fiffiigdee ummata shamarran Amaaraa fuffuute jechuudha warra dhedheeraa kana warra babbareedduu kana rifeensi dhedheeraadhaan yeroo dur akkasii kana jala fiffiigdee har'a akka afaan hin dubbanneef sheer godhaa yaa jamaa dubbiin cimtuudha qondaalonni OPDO hundi siyyuu kan isiin afaan qabattee har'a akkatti dubbattu dhabdee jirtu jaartiin isiin of jalaa qabdu kan isiin irraa dhalchitee qabdu muluun ilmaan naafteenyaati jechuudha ilmaan naafteenyaa fuuchuu yoo kaanii aangoo yookiin bicuusii barsiisaa taate uummanni keenya Oromoo fuuchuu tuffatti dur Oromoo fuuchuun akka qaanyiitti bicuusii wajii argattee karabaataa kana kekkeewwattee jettee dhayxee biiroo teenyaan ummata Amaaraa kana fuuchuu nama afaan Amaariffaa beeku fuuchuu waan seetuuf yeroo dur otuu Jawaar gurra micciiree Oromummaan barsiisin ummata duqeetii jechuudha hundisi kaadireen OPDO muluusi erga Jawaar dhufee mataa keessa dhahee jechuudha Oromoo faras jedhee yureef dadammaqxee jedhaatti malee hundisi dur gaafa barumsa fixxee maal jettee kaatee aangoo qabatte karabaataa si keewwattee biiroo galteetti lamuu nama Amaariffaa haasa'u malee Oromeffaa haasa'u fuuchuun Amaaraa malee Oromoo fuuchuun Oromatee rabaakki maaloodha kan jedhu sababa sanaan ummata naafteenyaan irratti fuutee jechuudha hundisi erga Abiyyii kaasee kunoo dhugaan siin jedha sababa kanaaf iyyuu Oromoon ammas rakkoo cimaa keessa yoo of jalaa yaaftan malee yoo ummata gennoota rabbii malee kan hudduu keessa sagal xallaase ummata naafteenyaa of jalaa yaaftanii sabboontota Oromoo jechuudha qaqqaalii shamarran Oromoo kan akkana gochuu qabna jettee haasa yoo akkam ta'e abbaa manaa bareedaa akkam beekaa buudha abbaa manaa wallaalaa duuba jaartiin bareedduun jiraachaa wayya jechuudha abbaan manaa bareedaan sammuu qabu qofittiin amma Dr. Abiy sammuu cimaa qaba garuu duubaan zinnaashtu marfee hudduutti ka'aa jirti waan ta'eedhaaf akkamitti Oromoof dubbata sababa maalii kaleessa alaabaa warra gabroonfataa ummata Minilik sana maddamar jedheenni Facebook isaa irratti kusummu yaa maddamarii kan kee fudhu qilee seeni Gondaritti yaaboo Zinnaashii wajjin ilmaan kee fudhuu nurraa gali yoo didde hundi kan kee kaadireen OPDO hiiki shamarran Amaaraa of jalaa keessatti dandeessi afaan guutuudhaan Oromoo dubbachuu hin dandeessu kana kan si rakkise warra ergasii OPDO keessatti yeroo akaatee karabaataa barumsa intini jettee aangoo xiqqoo sitti kennan gaafa dhayxee karabaataa kekkeewwattee babbareedde jette kana Oromummaa kana waan Oromoo wajjiniin haasa'uun faarummaa yookiin Oromoodhuma fuuchuu yookiin Oromoo wajjin jiraachuun gowwummaa sitti fakkaatuuf dhayxee naafteenyaa jala gangalattee ummata Amaaraa nurratti fuffuutee nu gurgurte jechuudha amma garuu erga obbartee rakkatte kaa'ee sabbaa keetti dhayxe sila naafteenyaa fuutee ilmoo irraa dhalchitee akkuma Abiyyi har'a Oromoof dubbachuun afaan qabame
achi nu baasaa nama Oromoodhaaf bu'aa buusuu danda'u jaartiin isaa Oromoo 4 kiiloo nuukaa abiyyi nun baasu dhugaa dubbachuuf haga gaafa zinnaashiin irraa baaftanuut haga zinnaash harka keessaa fudhattu waa'ee Oromoo keessaa ilmaan guddisuu qofaa yoo mana taa'u ta'e waa'ee abbi waa'ee biyya bulchuu keessa warri harka keessaa qabdi taanaan hin danda'amu naafxanyaa moosaa naafxanyaa moo warra naafxanyaa fuute Oromoodhaaf anin bu'aa buusa jettee 4 kiiloo taanaan bu'aa tokko buuftu ofirraa hiiki galcha ofirraa Gondaritti ilmaan Oromoo meeqa guutte jirti diqlish hundi sii kaadireen oppiidiyoo muluu sii jaartii sii yoo mee ilaalaa maqaan sii Damballaash Tigist maaloo malee namni maqaa intala Oromoo tokko qabdu jiituu sabboontuu maaloo jedhu of jalaa qabdu hin jirtu hundi sii erga eenyu kaasi lammaa Magarsaatii kaasi eenyu kaasi sabboonaa keenya ilma abbaa gadaa jechuudha abbaa qeerroo Jawaar Mahammad baga fuute Oromoo otuu warri kan kee naafxanyaa taate isiinis mataa keessa gassirkutte jechuudha akkasi dubbiin sheer godhi hundi kan kee cal jettee afaan bante qoode afaan bantu qoode koomentii jala diddeemte afaan bantu waan bu'aan buufne jennaan biyyatti suuqii wayii waan akka mana shaayii banadhu warra afaan bantu koomentii jala nuti dhugaa dubbachuun dhaabnu sheer godhi daddabarsi sheer godhi ammas daddabalii sheer godhin siin jedhe doktor wayne zinnaash taballaan ko taballaan gaafuma duraa otu nuu himtanii gaafa duraa sana abiyyi 4 kiiloo galchina gaafa jettan otu zinnaash duubaan jiraachuu zinnaash waan jaartii doktor abiyyi ta'uu nuuf himtanii gurra qabne as deebifneerra dhugaa dubbachuudhaaf akkasi jaartiin si amaaraa taanaan naafxanyaa taanaan Oromoon fayyadu namni kamuu maaliif duraan Oromoo kana akka gowwaatti ilaalti waa tokko gaafa jettuuyyuu Oromateera bar inni kun Oromateera jettee dubbatti jechuudha har'a gaafa reef Oromummaa urgooftu maal gooti ilmaan 2-3 irraa dhaltee kunoo ilaali fakkeenya guddaa Jawaar jaartiin sagaaddisee moo maqaan sinaan galu muntalli sun Jamaayikaa fakkaatti siin bifaan bareeduu baattullee sammuudhaan Oromoodha maaliif hataatu isii wayya intala zinnaash jedhanu duqeetii jechuudha ilma naafxanyaa sanar sheer god zinnaash ilma Minilik sana kan doktor Abiyyiin gurra qabdee akka barbaadde siifachee ooftu sanarra warruma Jawaar Mahammad gaaddisee moo gaachisee jettan san Jamaayikaa fakkaatu san isii wayyaaf kan akkasii fuudha amma immoo shamarran Oromoo babbareedduu meeqa jirti kan isinii fiqirii keessaniin bittin jedhaa jirtu akkasi qoosaa miti dubbiin sheer gochuu qabdu shamarran Oromoo meeqa jirti jechuudha kan fiqirii keessaniin suuraa keessan piroofaayilii irra kaawwattee waynee abiyyiyyee koo waynee maaliyyee koo yoo ebeluun hiikte warra lammaffaan sii ta'a ati maal ta'a jettu jara akkasii fuudha irraa dhalcha ilmaan kan keenya yoo lafarra ballifanna afaan keenyas nuufa guddatu akkas jennee Itoophiyaa dhuunfannaa ta'e warra naafxanyaa of jalaa hiiki hundi kan kee irra deddeebiin si hima hiiki ofirraa ilmaan naafxanyaa halkan rafatti natti murtee baddi halkan lafatti na gooti yoo waa haasa'e jetteetiyyuu ati biyya gurgurtaa akkamitti ati feesbuukii kan keerra alaabaa gabroonfataa Minilik naafxanyaa sana fuutee feesbuukii keerra gadhiifta yaa gurbaa doktor Abiyyi nuti si kabajnee faga yoona waan itti balleessitu si urursaa fuula kan kee intini jedhaarra malee booksiidhaan achi keessaa gadi si harkisuun na dhabne bar qeerroo meeqatutti dhangala'ee yebbo dhiiga qeerroo 5,000 bar inni 4 kiiloo teessee kottee walirra keessatti deemte ati ummata shallamuu warqii ummata suyuudii bu'uu malee maali bu'aan ati buusaa jirtu eddee deddeemtetti dhayxee jetta xonqaa'ee wayii siime takabar dhiirri gaafa kostor jedhurraa bareeda kostor bal eddee dhayxee takkan akkanan jedhin of gadi hin qabin sodaataa wayii dibbee wayii nutti fakkaata anuusi ciicadhe eddee qaba eddeen namaaf gad jedhan eddee nama guddaatti eddee intinii jedhe eddee deemte ijoollee isa biyyi keessattis akkanan jedhin bakka koston ni yammil wandi no minnoddoo nama eddee dhaqatta kana ofiin jedhu na jibbisiisa dhugaan siimaan waa yaa doktor Abiyyi nama kabajuun akkanaa miti si himee dhaggeeffadhu sodaa zinnaashiif alaabaa kan kee alaabaa abbaa kan kee Minilik sana nurratti faarsi yoo jiraachuu feete arachii gadi si harkisaa jirra qeerroon rafee hin jiru si dhaggeeffataa jira siif obsaa jira dhugaa siin jenna ati kostar jedhe zinnaashin sodaati waan murteessuu barbaadde ofii keetti murteessi zinnaashi wanti siin si gootu hin jirtu wanti siin harkasi mirciitee kaleessa jechuudha maddamarnoo minaamin misiyaa dammaru afaan amaariffa kan keetiitiin intini goota'oo eessaan amaariffa akka intini sana dubbisaa miti warri beeku naayifaa sheer godhii dhabbisiyaa balleessu warri cal jettee afaan bantee kolfitu hojjelatti
Oda afaan bantee kolfitu suuqii way banadhu afaan banuun bu'aasiin qabu yookiin akkaawuntii birrii intini baankii banadhu warri cal jettee kolfitu. Jibbaa fi miti immoo kan Dr. Abiyyiin akkas kortor jedhe zinnaashin hin sodaatin hiiki yoo barbaadde immoo ilmaan Oromoo meeqa ana boleettii kan koo nan kennaaf jechuudha. Qashtiidhuma akka Dr. Abdussee kana jirti. Nan kennaaf yoo ni sabaayii qabaatee zinnaashin nan ni ka'edha. Nan kennaaf fuudhi. Siifadee surraa dhalchiifataa godhiitti Oromoo waan inni gaafatu deebisaa deebisi. Ilma naaf xeenyaa sodaatin zinnaash halkanatti kuttee baddeetteen sodaatin dhugaa siimna. Endeena chinna. Yaa Dr. Abiyyi hoy simaany nagirraallo ne matfoo sawna nyaata faallo kaza. Ba'uunat si balleessuu dandeenya nuti. Si balleessina of hin qajeelchitu taanaan yaa Dr. Abiyyi hoy takka barantee sawuyyee. Yenaaf xeenyaan baandiraa inyaala አፊን አትክፈትብን አንፈልግመኛ ደሞ የምንልክ ወይኔ አብዱሴን ሱካር ተነሳብኝ ማበዴ ነው በቃ ሼር ጎድ ደሞ ይሄ አማርኛ ቋንቋ እኮ አጠረብኝ እንደ ጎንደር ቋንቋ ና አልሸክሸክ አይመችኝም ምን የአማርኛ ዱር አካዋን ደመነኛቲ ሰኒ ጋፈና ማረፈ ዱበቹ ወዱ ነርካ ከነ ጀዳላ አከነ መደመኛቲ ሰብዩማዳን Gowwoota shamarran Oromoo meeqa jirti kan jaalala beektu kan akkanatti laa Dr. Abiyyiin kan baakabdee uffata aadaa tawwifte uffata gootee jiraachisuu dandeessu. Shamarran Oromoo jaalalan beektu san jedhee jedhu dhugaa isinitti fakkaate wanti hamma shamarran Oromoo qabachuu beeknaan jaalala beektu hin jiru. Ijoolleen kan keenya Abdusseen Dr. Abiyyiin arrabse jettanii jedhanii arrabsaan jiru wan likkiitti maa jirra dhaqaati ilaalaa yoo barbaadan Feesbuukii Dr. Abiyyi jala galaatii dubbii koo soba jechuuf ilaalaa waan inni kaleessa gadhiise. Mataa ganna cabse annama isaaf jecha waggaa meeqa irraa dhaabbatee gaafa shanee waa meeqaan itti duultee inni dhuguma ilma naaf xeenyaati minilik xiqqaatu achi gale jettu an jala dhaabbadhe raasa meeqa irraa deebisaa jiru kaleessa mataa ganna cabsisiise jechuudha. Shaneen akka barbaadde jechuu dandeessi abbaan barbaade amma akka barbaade irraa dubbachuu dandeessi ragaa qabatamaa wajjin of argisiise jechuudha kaleessa. Zinnaasha gadhiiftu mucaan isaasiin diqilishii tokko hagadhiiftu ofii hagadhiisu feesbuukii isaa irratti alaabaa minilik gadhiifame barreeffame. Maddamarnoo maqannasnoo minaamen jecha jedhu tokkoon gadhiifame si adammaru malee dammara mi'at diqlish hundi kan kee Abiyyiin qofa irratti duulaan jiruwan ummatumti kaadireen opidiyoo jettan diqlishiin baasuuf jalaa ummata naaf xeenyaa baasii shamarran intini wayne maal abbaa kootii ija jaraa balleessaan shiinii kana itti gadhiisaa hunda siit baasuuf jalaa hundi kan keeyyuu si abaasu hiiki fuudhi ijoollee Oromoo fuudhiin siin jedhe hiikof jalaa ijoollee naaf xeenyaa addisuu araggaa ammoo maal jettan sunis shimallis abdiisaatis yoo ijaartiin kan kee Oromoon taane waa hunda kan kee achirraa harcaafnee qeerroo sabboontota akka Dr. Abdussee geessine achi buufna nama biyyaaf bu'aa buusuu danda'u sodaa tokko malee Oromoodhaaf waan fayyadu nama murteessuu danda'u kan akka Dr. Abdussee kumaatama jira yoo isin diddanii jaartii keessan sodaattanii Oromoof bu'aan buufnu jettan maal addisuu araggaas taate eenyunu kaadireen opidiyoo jaartii amaaraa of jalaa qabdi taanaan waahii finfinnee irratti waahii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti heenuma sobdi waahii ortodoksiin amantiin ortodoksii Oromoon afaan saatiin barachuu irrattis dhiibbaa guddaa fidaara ummata kana of jalaa qabatti taanaan yoo immoo garuu sabboontota ilmaan abbaa gadaa jechuudha shamarran kan keenya fuutan akka barbaadan itti irraa dhalchitanii afaan kan keenya dubbanna wanti isin sodaattan hin jiru si faana dhaabbatti jechuudha. Inde abbaa mana daburii fuun dubbaayuu jaartiin bareedduun cimtuun tokko yoo jiraatte jajjabeessiti waan ta'eef yegiddi namni tokko jaartii cimtuu tokko sabboontuu tokko of duukaa qabaachuu qaba akka gaaddisee warra Jawaar Mahammad gaaddisee no maqaa si barreessaa warri beektan barreessaa maqaa warra Jawaar Mahammad akka harkaan bannetti amma booda kussoom afaan nan balleessin intalli Sumayyaa Jimmaa jedhamtu ati kuulloo Jimmaan keessatti guddatte bayas koomentii kana jalaa Oromoon gowwaadha maaltu fuudha yoo si taate malee ilaande gagama bayas jalaa Oromoon gowwaadha of arrabsitii kun kuul nun arrabsin dhuftee Jimmaan afaan keessatti barteedhaaf nun arrabsin ati maqaa kan kee qayyar irraa kaasi daara Oromoon gowwaadha taate anaan otii ofii keetii Oromoo taate Oromoon gowwaadha ittiin arrabsitu ati si quuqa ture dhiiga kee waan ta'eef garuu akkati Oromoon taane bitamtuu maqaa kan kee Jimmaan banattee Oromoon gowwaadhatte bayi ijoollee dachi akkasi hundi ka maqaa Jimmaa jettee babbanattee isiin kaan Arsii jette bitamtoota jechuudha ilmaan naaf xeenyaati kanaafiyyuu Oromoon gowwaadha jettanii barreessitu koominti jala
amadam abiyyi jechaati dhiiga kan kee oromoo kan kee arrabsuun qabdu badii isaatiif itti maa jirra warra kaadiree opiidiyoo muluusiin hundisi kaadireen opiidiyoo muluusii jechuudha maqaan opiidiyoo irraa hammallee waan hin jijjiiramneef opiidiyoo irraa odiippaa jedhee waamuwan hamma gaafasiin of sirreessituutti sirreessi yoo didde si kabajnee maqaa ammaati karabaata amma uffatte maqaa jijjiirrattee odiippo fiin jettetti si deebisna yoo didde sanaan si waamna gaafati kabaja godhatte oromoon gowwaadha maaltu fuudha yoo si ta'e malee jetti kun gagamaan isaa shamarran taate of faamilee of cabsiti mina hinati lammaanyinaat bannaataa jiru amma booda lamarra deebii barreessi anatu likkii kesi galchaa lama irra deebii amma booda shamarran oromoo taate jechuudha tokkoon kee dhiira oromoo taate oromoon gowwaadha inni argi koomentii koo jala oromoon gowwaa miti gabrummaatu irra tureedhaaf gowwaa fakkaate mataa gadi qabate malee waan gabrummaan irra tureef gowwaa sitti fakkaachuu danda'a malee abshaan lakka oromoon jiru wanti abbiyyi naga yoona harka qabee waahii finfinnee irratti murtee tokko murteessuu dadhabe waahii afaan oromoo afaan federaalaa taasisu waahii ummanni ortodoksii oromoo gaafataadhaan deebiitti kennuuf akkan orommisiisu waan jaartii minilikuuf jalaa qabuuf malee oromoon sodaa qabaateef miti itti murtee baddi waan ta'eef lammaanyoochi tokkoon kee an oromoo ofiin jedhii oromoo arrabsi anatu likkiisi galchaa kolfinee fuula sii kenne naan dhugaa seeteesit dhuftanii nu keessatti guddettanii akkam nu arrabsitu sin nuti dhiiga kan keenya nu dhukkuba gaafasin oromoon gowwaadha jettanii arrabsitan tokkoon kan kee abbiyyi ciicannaa ummata oromootiif qabuuf malee otuu oromummaa of keessaa qabaatee dhuguma oromoo hin jaallata ta'e alaabaa minilik kaleessaa inni nu hin gadhiisu zarii isaati warri amma zarii doktor abiyyi qorannee irra gahuu qabna jechuudha baay'eetu jimmaan keessatti guddate waan ta'eef hundi kan keessanuyyuu yoo inni likkiitti inti nun jedhu ta'e qorannee baxabbaxnee dhuguma akkan ilmaan intini ta'e itti himna abiyyiinis taatu kaadireen opiidiyoo muluusii otuu oromoo taate waan oromoodhaaf inti jedhu ilmaan naaf xanyaatu iyyuu intini jedha tokkoon kan kee sukkaarri kan koo dhibbana galaan kan amma yoo naa jala fiigee abiyyitti bu'amuu hin qabu jedhu sabboontota oromoon taane warra maqaa jimmaa maaloo shaarsii oromummaa dheen gadda jeelamman kana keessa abiyyaan gorra ba'e obbare malee nuti abiyyi badii balleessinaan harkarra hin qabnu hin jaallanna gaafanni waan gaarii hojjete gaafanni waan oromoodhaaf bu'aa buusu waan oromoo hamlee hin cabsine hojjete qoy koomentii isarratti intinaa kennaa sumayyaa moo maal jettan bulook godhamti yalla hadda booda ijji koo sin argin rabbi si haa balleessu har'a booda ijji kan koo sin argu badiyati ijji koo si haa dhabu har'aan booda intala naaf xanyaan fidee jimmaan keessatti dhallaan maqaantini har'a ajjala deemtee shamarran dheentini oromoo jettee miilaan gaddeebiftu har'a booda tokkoon kan kee oromoo taate oromummaa keetti gammaduu qabda malee yoo maalu ta'e isa dur yeroo wallaalummaa keenyaa waa tokkoof wanti kun ko oromateera maaloodha jennee omilee of cabsaa turte hadda boohii kurrifadhu jedhan wallaalummaa keenya daa'imummaan utuu hin beekin afaan akkasii nu barsiisanii barre wanti kun oromateera oromoo akkantiniitti akka wayi nama gadiitti warri dur ilaalaa ture gaafan jecha sana dhaga'u kurrifadhee boo'u na qabaanar oromoo kanaa kan oromateera jedhan oromoodhuma haddii kana miskiina kanatu gabrummaadhaaf jecha akkasitti tuffatamaa ture gaafa jedhan baay'ee mataan na boohaan an gaafan alaabaa minilik sana lummuuxii sana ijji kan koo argis akkuma sana sukkaarri koo dhibbana galaan sababa sana harmi irraa ciramee harka irraa ciramaa ture tokkoon shii amma booda jaartii naaf xeenyaa of jala keessee oromoodhaaf hojjedha jechuun hin danda'amu likkii galchina malee ilmaan naaf xeenyaadha yoom naaf xeenyaan oromoodhaaf jilbeenfattee beeyti ammas taanaan tarkaanfiin nuti fudhachuu qabnu naannoo oromiyaa keessaa amaaraa balleessuudha qabna gaaya afaan qofootu hin taane amaaraa waan jedhamte dhugaan siima dhaggeeffadhu yoo dhuguma goondariin keessa oromoon jiraataa jiraate yoo dhuguma tigraayin keessa oromoon jiraataa jiraate jarri oromiyaa keessa jiraachuudha qabdi duraan jiraatte sababa yeroo sana gabrummaan nurra turreef ofirraa baasuu hin dandeenye amma aangoon harka keenya waan jiruuf hadeebifamtu otuu goondaritti deebifamte wanti siin achi dhuftee nurratti ganaffaltuuf hin jiru waan ta'eef deebifamuudha qabdi oromiyuma keessa amaaraan tokko jiraachuun qabu lafa qabatee amma yoonaatti wanti lafa bal'aa qabu mana gaggaarii qabu oromiyaa keessa amaaraa qofa naaf xonyaata qofa waan ta'eef balleessuudha qabna warra afaan oromoo bare as keessa tokko taanee mee nama oromoo tokko goondarii lafa qabu goojjamiin keessaa lafa qabu mana ijaarratee jiru tokko naaf himime
garuu an kumaataman sii lakkaa'uu danda'a. Godina Oromiyaa eessu jechuudha naannoo Oromiyaa keessa eddeennaaf nyaan dhabamte erga Adaamaa eessaa kaasee nurra guuttee jirtu jechuudha. Nuti wanti mataa gad nu qabe gabrummaadha malee sodaannee dhadhabneetii miti jechuudha. Sababa kanaaf amma Amaaraa Oromiyaa keessa jirtu sababa jarri nu keessa baay'atteedhaaf iyyuu afaan kan keenyaan dubbachuu afaan keenyaan barachuu iyyuu dhuftee afaan nu qabaatti malee otuu of keessaa balleessine wanti siin afaan nu qabdu hin jiru jechuudha. Dhugaan siin jedha balleessuudha qabna. Wanti siin kaleessa hiriira baana jettee Jimmaan keessatti lafa dhiichifte Gondarii keessatti Oromoon tokko hiriira baana jedhee kan ol ka'u jiraata. Isin amma yoomitti sodaataa taatu yaa Oromoo of keessaa baasaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jirtu muluusii deebisaa Gondaritti. Deebisaan siin jedhe deebi'uudha qabdi. Mee Oromoo kamtu Tigraayitti hiriira baana jedha. Lafa namaa irratti biyya namaa keessatti hiriira baana maaloodha jettee kan daratiin affaatu Oromoon sodaataatti fakkaatte moo maal gatii ta'eef? Sodaataa nu fakkeessaa jirti jechuudha. Hooggantoonni kan keenya kan amma dhayxee 4 kiiloo jirtu muluun sodaataa nu fakkeessaa jirti. Nuti sodaataas miti. Mataa gadi qabanne gabrummaan nurra ture miidhamaa turre miidhamaa as geenyeedhaaf mataa gadi qabanne malee sodaataa miti jechuudha. Dhugaan siin jedha dubbii kana bareechee fudhadhu. Yaa ummata Oromoo na dhaga'i. Miskiinummaa waggaa 150 gabrummaa si jirsiise kun sirraa kaafamuu qaba hadhaan booda. Dhugaan siin jedha. Nurraa kaafamuudha qaba gabrummaa waggaa 150 akka nuti gabroomnu nu godhe miskiinummaa kan keenya waan ta'eef kan evaayintii argachuu barbaadu eenyunni. Sheer godhaa nama baay'ee dhaggeeffachuu qaba ergaa kana. Sheer god cal jettanii wut jechuurra sheer gochuutu caala waan ta'eef. Cal jettanii wut hin jedhinaa sheer godhaa. Qoy obsaa siifaniin ergaa obsaa abdii. An sodaa nama tokkoon qabu gaafa abdiyyi badii balleessa itti mama. Jibbaa isaatii miti akka inni of sirreessuuf. Kaadiree opiidiyoo muluutti maa jirra nuti. Ergadhu obsaa. Sheer godhaa. Baay'ee nama sukkaarsa baay'ee nama aarsa jechuudha. Hundi kan keeyyuu warri Amaaraa fuutee of jalaa qabdu hiiki amma booda. Of keessaa balleessaa hundi keessan Amaaraa waan jedhamte Oromiyaa keessaa yoo dhuguma wanti kun walii galamee Amaaraas ta'ee eessas hundinuu lafti Itoophiyaa muluun kan saba hundaati jedhame Oromoonis Gondariin naqee Goojjamiin akka biyya isaatti jiraachuu akka barbaade mana ijaarratee mana shaayee hunda isaa ijaarratee jiraachuu yoo danda'e yoo Tigraayin naqee akkuma sana eessatti Oromoon akka barbaadetti mirgi isaa eegameef hin jiraata ta'e naannoo Oromiyaa keessas akkuma sana haa jiraatanu silaa jiraataa jiru kan mataarratti nu boolaa jiru naafxanyoota waan ta'eef yoo nuti immoo of keessaa buqqifne malee wanti kun hin jiru. Ofirraa kaasuu qabna. Gaafa nuti jajjabaannee ofirraa kaasuu qabna jarrinuyyuu dhufanii haa jiraatanu jedhanii iyyuu jechuudha. Nurratti alba'uun dhiifti nu keessa taa'an nutti hin albaatu. Kan nurratti boonsee nurratti dhaqee faarsee akkana jedhee mataa gadi qabaaruuf garuu hooggantoota opiidiyoo kana jechuudha. Baay'ee nama aarsa dhugaa dubbachuuf baay'ee bataam tasammaan. Batam baay'ee mataa nama dhukkuba wallahi. Obsaa abdii si ergeetiin jira silkii kee dalga ciibsiitii seenii waan kana baay'ee sukkaareen jira waan ta'eef dhiqqoon sitti faca'a waan ta'eef ati suuta hidhiseeni. Oh silkiinis taa'uu dide haa. Silkii kee dalga ciibsisi. Obsaa salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mul'adhu ifaan ifattaa ta'e akkuma Dooktor Abdisaa mul'adhu kana keessaa bahi. Ani illee na mul'adha. Siluman dukkana keessa jira afani malee. Sa'aatiin rafiitiin geenye waan ta'eef sukkaarree jirra adda sitti facaana yookiin akka jabaadhu shaayee dhugaa raasaayyuu. Okay. Ani gaafuuchuuf an deemaa nan fuudhan jedhaa jira. Oromoo malee fuuchuutiin danda'amu moo? Kajoo.
akkamitti qoy dhugaa dubbachuudhaaf obsa dubbii kana xiinxalii ilaaliiti yoo argiteetta ta'e FB Dr. Abiyyi kaleessa waan inni poostii godhe argiteetta moo argine dubbii kan kootuun seeniniin dur. Argeera garuu wanti hogganu jaartiidha hin beektaami. Kanaafuyyuu maal jettame rakkoon kun akkamitti furamuu danda'a? Mee jaartiin Jawaar Mohammad gaaddisee moo galaanee siin jettan sun Oromoodha. Afokkiftu isa bareeddus ilmaanuma Oromoo waan fuudheef Jawaar akka barbaadetti Oromoof dubbata. Sodaa tokko malee rafee bula hammatee. Kan keenya yoo ka'e Oromoodhaaf waan Amaarriin jaallate deebisee amma. Shimallis Abdiisaas haa ta'u Lammaa Magarsaas haa ta'u jaartii Amaaraa yoo of jalaa qabaatte rafiitii gaarii lafteen bultu halkan kaateenti ni gooti. Waan ofirra abbaa ofii haadha ofii caalas hin jaallattu waan ta'eef. Sirriidha. Utuu hoogganaan kuni Oromoo ta'uu dhiise jaartiin Oromoo taate karaa jaartii deema kamiyyuu jechuudha. Waan jaartiin godhi jetti godha. Lammaa Magarsaa. Dhugaadha wallaahi. Amma rakkanne barra. Ammi jaartii Amaara of jalaa qaban takka waa'ee Amaaratti duulu waa'ee Amaara miidhuu tokko dubbatanii hin beekanu. Maaliif jaartii jiraatu hoogganti waan ta'eef. Kanaafuu jara kana cimsinee qabne maaliif kun nu godhamuu dide afaan Oromoo afaan federaalaa maaliif ta'uu dide jedhee uummanni Oromoo itti baay'oo qabe malee ammas afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu ittiin qabu. Kun gonkumaa yaadamaan jiru. Amma uummanni Oromoo deebi'ee hiriira isaa jammaruuti. Inni kun tokko arrasuu dhiinnee uummata keenya itti babaasuudha malee Abiyyiin ammas taanaan boris taanaan uummata wal caalchisee ilaalaa hin jiru. Akka Oromoon duraan miidhametti mirga isaa kennaa hin jiru. Kanaaf utuma jaallannu utuma kabajnu gaafiin keenya nuuf deebi'u jechuudha qeerroo Oromoo irraa wanti eegamu. Sanaa miti waan kaleessaa irratti tokko harrinatti ka'e. Kan isa kaan ammallee wanti hariin wantatti ammaa kana ceenee kaane erga mircaan boodaa waan arge fudhatti qabuu dandeenya darbine kan. Garuu akkamumattee inni siyaasaaf godhes haa ta'u. Maalumaaf alaabaa kan biraan jiru alaabaan federaalaa hin dhabame kan inni alaabaa naaf xeenyaa jechuudha alaabaa minilik. Achitti godhee maddamar jedhee poostii godhu sun ciicannaa Oromooti moo yeroo kanatti Oromoon akka inni Amaaraadhaan wajjiniin jibbiinsa cimaa keessa tuffii cimaa keessa galee jirutu beeku. Wanta sana gochuun akkamime akkam hamilee Oromoo cabsame. Amaaraan immoo akkam nutti gammaddi. Akka Oromoo tokkotti akkan yaadutti waan inni alaabaa sana kaleessa poostii godhee kaleessa jimmaan irratti alaabaan Amaaraa gubamaa oole waan ta'eef sanayyii tarii maddaan mara akka jedhamuudhaaf sana poostii godhee jedhee yaadeen turen. Jimmatti kaleessa alaabaan jara gubamaa oole. Sababa kanaa gadi lakkisee kan jedhu mataa keessa na dhufeera xiqqoo. Baay'ee natti dhagahame amma booda an dhaamsi amma abbiyyirraa kaaseeti warra kaanitti likkiitti maa. Nu hariin xiyyeeffannaan kan keenya warri biyya jirtanu warri waan kana quba qabdanu warra kaadiree oppidiyoo ta'ee jaartii jaraa qoradhaa eessa akka taate Goondaree Goojjamee Oromoo yoo isiin Goojjamee taate nuuf himaa nutu likkiitti galchaa akka inni of jalaa baasu yoo ilmoo qabaate fe'ee erguudha Goondaritti yoo didee ajaja abbaa manaatiin bultee gaafii Oromoon gaafate deebisuu ajaja warraa duuka deddeemuu fi fiiguu yoo dhiiseen ala hiikee akkuma Jawaar Mohammad jaartii Oromoo fuudhee ta'aa jiru gaafii uummata Oromootiif Oromoodhaaf qabsaa jiru sodaa tokko malee warri kunis akkasitti Oromoodhaaf dhaabbachuu danda'u malee warra Goondaree of jala ka'anii Goojjamee of jala ka'anii ilma naaf xeenyaa minilik akkamitti wajjiniin gaafiin Oromoon deebi'anii eeguudha. Amaaraan fuudhinaa nanu jennu kana gaa asirraallee nuti kan nuti qabannee iyyaa jirru Amaaraan fuudhinaa meeqatu Amaara fuudhaa irratti giree fuudhaa jira booddee Oromootti duula isiidhaa wajjin. Kanaafuu akka koo fuudha ilaalladhaati fuudha anama fuuchuuf hin kaalaa nan fuudhan jedhaadha. Intala sabboontuu wallaggaa kun oolaa. Fuudhi baqilaa waan akkasiiti kan nuti sirraa barbaannu. Kalaas gaafa Oromoo fuuti ati yoo isiin nama sabboontuu taate nama Oromummaa jaallatu ta'e yoo silallee Oromummaa hin beekne qabsaa taata isiidhaaf jecha kara si duuka deemta. Oromoo urgoofta. Yoo immoo naaf xeenyaa fuute hudduu keessa si dhiifteetiyyuu Amaaraa si gooti. Amma meeqatu kan akka Masfin Fayyisaa Roobee Tasaan hundi jaraa kan jarri kurrifatanii Amaaraa afaan amantii Ortodoksii tokko qofa ta'uu qaba Amaariffa qofaan baratamuu qofa jedha. Warri har'a gaafa Oromoon Ortodoksii afaan keenyaan barachuu qabna maaloodha jennaan duuka fiigee kun ta'uun qabu amantii keenya balleessuuf jedhan warra jaartiin naaf xeenyaa Amaaraa of jalaa qabu malee namni Oromoo ta'ee afaan Oromoo akka guddatuuf afaan Oromootiin akka ijoolleen keenya barattu jibbu jira dhee yaadoon. Dhugaan siin jedha.
namni afaan ofii an Oromoodha kan ana bakka bu'u kan hin dubbachuudha qabu afaan Oromooti mali afaan nafxanyaatiin afaan amantii ortodoksii baratamuu qaba sanarra dhaabbachuu qaba akkam namni afaan ofii caachisee afaan namaa jaallata yoo waa tokko rakkoon jiraatte male yoo makaa taate male yoo nafxanyaa taate male Oromoo ta'ee namni afaan ofii caala afaan nafxanyaatiin barachuun qaba amantiin kan koo afaan ortodoksii yagiddi afaan amaariffaa akka waan samiidha afaan amaariffaatiin amantiin ortodoksii qofti buufame amantiin ortodoksii Itoophiyaa qofa keessa jiru yaa jamaa asis Masriis jira biyya kamirrattuu amantiin ortodoksii afaan ofiitiin gaggeeffata malee maaliif biyyi Masrii kun afaan amaariffaatiin hin gaggeeffatu ree yoo amantiin ortodoksii afaan amaariffaa malee hin ta'u jettanii warri ilmaan makaa qabdanu oromummaa keessan jibbitanii annan du'a malee afaan amaariffaatiin malee afaan oromootiin an amantii kun gaggeeffadhu warri jettan maaliif masroonni afaan amaariffaatiin hin gaggeeffatan jarris ortodoksii baay'ee jiru waan ta'eef warri makaa qabdanu nu keessaa bahaa Gondaritti deebi'aa isiniif himneera gurrattis hin calawu yeroo baay'ee irra deddeebinee isinii himne Gondaritti fe'amaa deemaa achitti akka barbaaddan wallaaqadhaa Oromiyaa keessa teessanii garuu amantiis ta'e mazmuuriis ta'e maalis faarfannaas ta'u afaan amaariffaatiin nurratti hin iyyatanu kana gurrattis hin calawu dhaggeeffadhu irra deddeebiin sima nam tokko Jimmaan keessa Arsii keessas ta'e eessa naannoo Oromiyaa waan jedhame tokko keessatti jechuudha ortodoksiin Oromoo mirgisaa kabajamee fi afaan ofiitiin barachuu qaba afaan ofiitiin faarfachuu qaba afaan ofiitiin qiddaasee jedhan hundasaa godhachuu qaba diddii amaaraan nafxanyaan irratti quba qabdee itti duulti taanaan nuti musliimoonni sin faana jirra jechuudha oromummaan dhiiga kara oromummaatiin sin faana dhaabbanna jechuudha wanti sin irraa nu hambisu hin jiru kara oromummaatiin nafxanyaan jechuudha Jimmaan keessaa hiriira sin irratti baate duula sin irratti gaggeessuudhaaf jennaan kaleessa maal goote qeerroon ijoolleen baay'een qeerroon isin irratti kaleessa jechuudha nafxanyaa afaan qabachiifte akka hiriirri hin baafne goote ijoollee muslimaati sababa oromummaatiif isin duuka dhaabbatte malee Oromoo ortodoksii qofaa miti kan Jimmatti kaleessa baay'inaan ummanni Jimmaa muslima ummata muslimatti baay'atudha amantii isaa kan baay'inaan garuu warrumti achi keessa harcaatuun Minilik Jimmaan keessa waan jirtuuf amantii keenya tuqame amaaloodha jettee hiriira bahuu jennaan ummatumti muslimaa otuu nuti jirru Oromoon ortodoksii gaffa'amuu hin qabu mirgisaa dhiibamuu hin qabu afaan qabachiisee alaabaa jaraallee gadi baasee gube jechuudha akkasitti isin faana jirra falmadhaa isin warri ortodoksiin afaan oromootiin barachuudhaaf mirga qabdanu fedhii qabdanu ammas gaafii keessan itti fufaa Oromoon muslimaa duubaan isin duuka jira gaafii keessan itti mudditu gaafa diddee jirri wulwul jettee kara waa biraatti deebiftee isinitti dhiibbaa isin irratti uumte nuti Oromoon muslimaa immoo kara oromummaatiin isin duuba jirra jechuudha wanti isin irraa nu hambisu hin jiru waliin dhumna malee garuu nuti amantii keessan hin tuqnu amantii akka barbaadan godhadhaa afaan keessan hin godhachuun mirga keessan malee nafxanyaan dhuftee yagiddi amantii ortodoksii yoo amaariffaan taate malee hin barattu yoo barbaadan afaan amantii kan biraa lafaa uummadhaa Oromiyaa keessatti jechuun ciicannaa uummata Oromootiif akkuma duraan gaallaa jettee nu arrabsaa turte ciicannaa uummata Oromootiif qabdu malee waa amantiin ortodoksii samiirraa afaan amaariffaatiin buunaan waan isin afaan biraa jijjiirtanu seetee miti ciicannumaaf amantii ortodoksii Oromoon qeesiisitti ta'uun qabu afaan isaatiin barachuun qabu ciicannaa uummata Oromootiif qabdu warri godani Oromiyaa keessa jirtu muluu keessatti amaaraan hiriira baana jennaan ammas hiriira kan biraa qophaa'ee jira Arsii keessatti sheer godhi cal jettee afaan qankee qoodabantu sheer gochuutu irra sawwaabasii qaba ijoolleen Oromoo rakkoo qabdu sin dhugaan siin jedha shabaqaan rakkisaa jira waan ta'eef dhaamsi kun bareechee Oromoon muluun dhaga'u qaba ammas godina eessaatti Arsiidha moo eessa keessa Jimmaan keessa hambifnee jirra nafxanyaan nuyi isin duuba jiru hiriira isin irratti hin baatu Jimmaan keessatti duunee daaraa taana malee nafxanyaan hiriira baatee waa'ee amantiitii waa'ee maaliitiin isin irratti leellisuu hin dandeessu dhugaan isiniin jedha Oromoon Oromoo irratti hiriiran bahu kan Jimmaan keessatti nafxanyaan wal guurtee hiriira bahuu kaatee kan hambise Oromoo muslimaatiif Oromoo kiristaanaa ortodoksii pheenxee otoo hin jedhin tokko ta'ee ofirraa hambise ammas godina Oromiyaa keessatti tokkoon si jechuudha nafxanyaan tokko karaa amantii kan keenyaa tuqame amantii keenya maal ta'etti hiriira baati taanaan dhugaan siin jedha ciicannaa guddaadha jechuudha isin tuffanna jechuudha godina naannoo Oromiyaa keessatti nafxanyaan tokko amantiidhaanis ta'e maal ta'e eeyyama kan keetiin ala eeyyama Oromootiin ala hiriira tokko gaggeeffachuun qabdu ande gaafa Oromoon naqee Gondamitti Gondaritti hiriira isaa bahee akka barbaade ta'e dhuguma jarri Oromiyaa keessa akka barbaade ta'uu qabdi malee
sababa amantiitiin qabdee siyaasa afaan ofiitiif daafan malee amantiin kamuu afaan kamiinuu babal'isuun hin danda'ama. Jarri amma kurrifattee maraataattu afaan amaaraa yookiin afaan amaarinyaa akka babal'atuuf ummanni Oromoo gaafa amaansaa kana ortodoksiin afaan amaariffaatiin barata, afaan amaariffaatiin faarfata waan ta'eef, afaan amantiisaa waan ta'eef, afaan amantiisaa sana Oromiffa caalchisee jaallata. Kanaaf ijoollee keenya amaaromsaa turan jechuudha. Gama amantiitiin amma ijoolleen ortodoksiin baay'een jira jechuudha. Oromiyaadhuma keessaa kan jarri baay'inaan dubbatan afaan amaariffaati. Oromiffaayyuu hin beekanu jechuun hin danda'ama. Dhugaan siin jedha. Sheer godhii dhaggeeffadhu. Hamma yoonaatti sababa ortodoksiin afaan amaariffaatiin malee kennamneef, sababa faarfamnaa yookiin mazmuuriin yookiin qiddaaseen afaan amaariffaatiin malee kennamneef, amma ijoolleen ortodoksii jechuudha Oromiyaa keessa baay'een jira kan jarri barreessanu, kan jarri dubbatanu Oromoodha garuu amaaromfamaniiru jechuudha. Gama afaaniitiin amaaromfamaa deemaaru. Yoommoo har'a kaatee falmattee ofirraa buqqistee jechuudha. Oromoon mirga guutuu qaba. Baay'inaanis maaliinuu amantiisaa waan barbaadeen gaggeeffachuu yoo barbaade afaan simbiraatiin gaggeeffatu. Waaqayyo afaan kamuyyuun dhagaa. Afaan Oromoo waaqayyoon dhagahuudhamoo ciicannaa Oromootiif qabanumoo akkamuma Oromoon ortodoksii tokko afaan isaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffachuun qabu jettee hiriira baati atutuutti lubbuun jirtu. Oromoon muslimaa duuka hiriiri, duuka dhaabbadhu. Gaafa obboleessi kan kee Oromoo tokko sababa amantii fakkeessanii siyaasa sirratti gaggeessanu duuba dhaabbachuu qabda. Duubaan hiriirtaati dura bu'atuun taan irratti ilaaltu gaafa diinii irratti hin tiniidhu. Bira dhaabbachuudha qabna. Wal bira dhaabbannee wanta kana ofirraa buqqisuu qabna. Naafteenyaa Oromiyaa keessaa balleessuu qabna jechuudha akkanatti. Yoo kana ta'e malee ammas akkanatti hafee ammas afaan amantii ortodoksii afaan amaariffaa qofa taanaan akka baay'inaan akka jiruun ummanni Oromoo ortodoksii baay'ee jira. Afaan amaariffaatiin barataara, afaan amaariffaatiin barreessa, amaara ta'aa deema jechuudha Oromoon dhumti. Yoommoo har'a kaatee ofirraa falmattee afaan Oromootiin barachuu jammarte, afaan Oromootiin faarfannaa maa hundaayyuu godhachuu jammarte, afaan kan kee babal'ataa deema. Addunyaa muluudhaan gaachuu dandeessa dhayxetti. Wanti ati yegiddi afaan naafteenyaatti rakkattu hin jiru. Wanti ati dhayxee afaan amaariffaatiin malee afaan kanaan malee hin baradhu jettee ati ortodoksii taatee afaan Oromootiin barachuun mirga keeti, afaan Arabaatiin barachuun mirga keeti. Akka barbaadetti barachuu dandeessa. Of baraa yaa Oromoo warri deebitanii immoo warra isiniif dubbatu kana maaltu isin dhibee nuti afaan amaariffaatiin malee barannu jettu Oromoo taate ati naafteenyaa isa guddicha hudduu qabne Gondaritti si feena dhaggeeffadhu. Nuti siif falmaa jirra. Warri nuti siif dubbannee jennaan jechuudha mirgi kee siif kabajamu. Afaan keetiin dubbadhu ennee ala nu sii dubbannu nurratti warra siif dubbatuuf maaltu si dhibe nu afaan kan keenya afaan amantii ortodoksii amaariffaa jettee nurratti yeelaltu makiinaatti si feene Gondaritti gurratti sin calawu Gondaritti si galchina dhaggeeffadhu. Of bariidhaaf siif dubbataa jirra nuti malee alhamdulillah amantii ankoo muslima kan rabbiin filatee naa kenne muslima garuu Oromummaa waliin qabna dhiigni keenya tokko. Afaan kan keenya gaafa inni obboleessi kan koo tokko sababa amantiitiin amaaromu ilaaluu hin danda'u waan ta'eef isinii wajjiniin duuleetanin sirreessuudhaaf isinii wajjin duula kana isinii wajjiniin hiriira jechuudha. Akkasin Oromoo urgooftanuuf akkasin sababa naafteenyaatiin amaaraan taane isin duuka jirra nuti. Akkasi Oromoo urgaahuu qaba jechuudha. Wanti Oromiyaa keessa jiru muluun eeyyama harka Oromoo galuu qaba. Oromoon ortodoksii afaan isaatiin barachuu qaba. Oromoon Pheenxee, Oromoon Pirotestaantii moo maal jettan yookiin innis afaan isaatiin barachuu qaba. Irratti fe'amuu qabu afaan naafteenyaa Minilik dhufee Oromiyaa keessatti afaan amantii ortodoksii ta'uu hin danda'u Oromiyaa keessatti. Duunee banna malee. Karaa Oromummaatiin jechuudha. Duunee banna malee Oromiyaa keessatti afaan amantii ortodoksii, afaan amantii Pheenxee ta'uu hin danda'u. Gondariitti ala. Gondarii Goojjametti itti fayyadama. Fiddanii nurratti hin fe'inaa. Kana. Amma gaa wanti nuti mata duree keenya kaafne Zinnaash ortodoksiidha yookiin Pirotestaantii haa taatu. Afaan naafteenyaati. Isiin naafteenyaadha. Gaafa amantii kanarratti abbiyyiin callissee ilaalti jettuusin. Gaafa iddee kanatti ummanni naafteenyaatti yaa'e amantiin kan keenya ortodoksii afaan amaariffaa malee ta'u jedhanu abbiyyiin deeggarti jettumoo amantiitii warra Goojjamee Gondaree sana deeggarti jettanii yaaddume. Eenyuun deeggarti Zinnaash bakka lamatti abbiyyi warra ofii duuka jedha. Warra naafteenyaa deeggara jechuudha abbiyyi ammas. Akka ummanni Oromoo afaan isaatiin mirgi kennamnaaniif Oromiyaa keessatti beeta kinat minaamin isa jedhan sana hin dhaabbanneef Zinnaashtu gufuu ta'aa jirti jechuudha. Kanaaf Dooktor Abiyyi irraa
zinnaashiin lafa nuu kaa'uu qabdu. Fuutanii Gondaritti fe'uudha qabdu yoo dhugumaan gaafiin Oromoo dhibbaan dhibbatti wanta riidhaan gufuu kan nuti ta'ee jiru warra naafteenyaa fuudhee jiru sababa kana gaafiin Oromoon deebine. Oromoo keessa Oromiyaa waan jedhame keessa yoo naafteenyaa balleessinee fixne mana barumsaas yoo ta'e afaan Oromootiin kan nuti barachuu dandeenyu mana barumsaa dhuunfaas ta'e kan nuti afaan keenyaan barachuu dandeenyu yoo naafteenyaan jechuudha nurratti goobee lafa kan keenya buna yoo ta'e waan adda addaatiin guutee jiru Gondaritti deebi'e qofittiidhaan ala malee otuu jarri mataa irratti qabeenyaa waa hundaan mee Jimmaan keessa eessa Arsii Asallaa keessa kan akkanatti guutee qabeenya qabu fooqee akkamii qabu Oromoon tokko eessa jira naafteenyaa malee otuma amma yaa Oromoo kana miskiinatu sangaarraa hiikee garaa duwwaa dhufee dudu'a kan magaalaa keessa mana akkamii keessa jiraatu warruma sooressa ergasii nu gabraanfataa turedha jechuudha. Sheer godhi cal jettee afaan bantee nama ilaalini keessattuu warri Oromoon Ortodoksii sheer godhi viidiyoo kana si fayyada. Oromoo Ortodoksiitiif sagalee ta'uu qabna yaa ummata Oromoo Ortodoksii bira dhaabbannee afaan jaraatiin akka jarri baratanu afaan jaraatiin akka jarri maal godhanu bira dhaabbachuu qabna gama Oromummaatiin kun amantii qofatu hin taane karaa Oromootiin nutti dhufaniiru jechuudha. Saba kun karaa sabaatiin deeffatanii jiru dhugaan siin jedha. Yoo mutaanaan ummanni muslimaas taatu yaa Oromoon miliyoonni 77 meeqa sun dhaabbadhu ummata Ortodoksii Oromoo bira dhaabbadhu amantii jaraa fudhadhootu hin taane eddee jarri sobanii amantii fakkeessanii amantii dahoo godhatanii Oromummaa jaraatiif qofa duula irratti banaa jiranuuf bira dhaabbachuun dirqama sirratti ta'a. An muslimaa ani maali jecha jedhu qofa otuu hin taane sababa jarri Oromoo ta'anii duulli irratti gaggeeffamaa jiru sababa afaan jaraa tuffatamuutiif Oromoon tokko qeesii ta'uu hin dandeenye yoo Amaariffaan tini jedhe malee mazmuuriin tokko afaan Oromootiin godhamuu akka hin dandeenye wanti siin jedhu wanti siif gala kanaafuu amantii jaraa fudhachuu otuu hin taane ummata Oromoo Ortodoksii faana dhaabbachuu qabna pheenxee otuu hin jedhin muslima otuu hin jedhin karaa Oromummaa waliin qabna waan ta'eef yoo Oromummaa qabaatte jara faana dhaabbadhu akka jarri gaafiin jaraa deebi'uuf godhi gowwoonni tokko dheengaddaa mazmuurii jaraa poostii godhee jennaan abdussee astaghfirullahil aziim maaloodha barri ijoolleen jechuudha ijoolleen Ortodoksii pheenxeenis kan raayyaa abbaa macaa dhaggeeffatanu kan poostii godhanu akkuma jaalala malee way ati jara taate an jara ta'e an yeroo kanatti dhiibbaa jara irratti uumamaa jiraadhaafan mazmuurii jara dheengadda gadhiiseen ture yoo siin taane dhaggeeffachuu dhiisuudha malee dhaggeeffatteef immoo jara taataa miti jechuudha ati akka jara faana jirtu jajjabeessuudha waan jarri tokko hin jaallattaaf akkuma amantii kee jaallattu kan namaas kabaji wanti rakkoo tokko qabu hin jiru ati dhayxee kiristaana hin taane ammas buurii jaraa gadhiiseedhaaf wanti ati immoo cuu abdusheen akkana ittee dhuftee jechuudha dhukkeen irraa kaaftee koominti jala fiigduuf hin jiru ammas taanaan nuti jara faana jirra jechuudha Oromoo Ortodoksii faana jirra yoo akkam ta'e hamma gaafa gaafiin jaraa deebi'utti faana hiriirra wajjiniin dhumna malee takkaa Oromummaadhaan adda baaneen beeku jechuudha amantiin keenya akka dhuunfaa yoo ta'es karaa Oromummaatiin gaafa duulli nurratti banamu nuti amantiidhaan adda hoo jennee hin callisnu jechuudha akkas sheer godhammas callistee afaan banuu irra jechuudha qooda afaan bantu mana shaayee wayii maan ta'e banadhu galii Oromiyaa keessatti as teessee koomentiidhaan afaan hin banini warri cal jettee afaan bantu waa banadhu akka intini ekonomiidhaan guddachuu qabdi Oromoon afaan qofa banuu otoo hin taane suuqii adda addaa buutikii adda addaa banachuu qabdi akkasi warri koomentii jala afaan bantu qooda afaan bantu deemi waan ta'e babbaniiti hoo hojjedhu nuti ammas qabsoon kan keenya ittuma fufee jira jechuudha. Mee amma namni Ortodoksii taatanii Oromoon Ortodoksii tokko dubbiin kan koo kun an afaan kootiin barachuu ittiin qaanfadha jettu ni jirta mee barreessi koomentii jala nurraa usii waa'ee amantii keenyaa sin galchu kan jettu warra naafxanyaa yookiin abbaan haati naafxanyaa taate malee Oromoo qulqulluu ta'ee amantii Ortodoksii yoo hordofes afaan isaatiin barachuu fedha afaan isaatiin waa hunda godhachuu barbaada malee afaan naafxanyaa jala fiiguu kan barbaadu warra Gondarirraa yookiin abbaan dur bitamee dhufe malee warri Oromoo ta'ee sabboonaa ilma abbaa gadaa ta'e afaan ofii jaallata afaan ofii guddisuu barbaada malee waa afaan Amaariffaatiin buute amantiin Ortodoksii jedhee ummata naafxanyaa duukaa hin fiffiigu jechuudha miila duwwaa kana ofirraa dhaabsisuu danda'uudha qabdu jechuudha
kana isiniif himna yoo isiniin taane gondaritti galtanii warra afaan naaftanyaatiin malee waaqeffannu afaan naaftanya malee waaqayyo hin dhaga'u yoo jettan yoo Yesuus Kiristoos afaan Amaariffaa malee hin dhaga'u jettan ummanni Masriitis gondaritti galanii jira wajjina waaqeffatanu jennaan ga'a yoo dhuguma waaqayyo yookiin Yesuus Kiristoos isin jedhaa jirtan afaan Oromoo malee hin dhaga'u afaan Amaariffaa malee hin dhaga'u amantiin Ortodoksii yegiddi afaan Amaariffaa ta'uu qabdi jedhan warri asii Masriinis warri eessa Ortodoksiin eessa jiran dachaanii gondaritti galuudha qabu jechuudha. Ya warri as jala deddeemte afaan bantu'an asirratti viidiyoo kana wanti YouTube irratti hojjetaa jiru afaan kee banuurra biyyatti mana shaayee way banadhu kanan siimaan dhaamsa dhaamaataniin ergaa koo dabarsaan an viidiyoo YouTube dha hojjetaa hin jiru an of kenneetaniin Oromoodhaa sagalee ta'utti jira sii dhaga'u gurratti si calawu siin ta'u taanaan bayi dhamaatuun koomintii jala fiigdu naan taatuan bayinarraa si abaasu ummatuma Oromoo taate otu namni Oromoodhaaf dubbatu koomintii badaa koomintii jala fiigdu naan taatuan nama natti hin fakkaattu iyyuu daalattiin jechuudha bayina jalaa yoo sii ta'e dhaggeeffadhu yaada kana waliif daddabarsi YouTube anatu gadi deebise aboo yoo sii ta'e dhaqiitii hordofu yoo siin taane dhiisii bayi YouTube dhaaf namni intini hojjetu hin jiruwan otuu YouTube dhaaf fedhe YouTube irratti liivii gala malee asirra dhufe intini hin jedhuwan sheer godhe haasaa dhiisii wantini ummata gagamaa waa yootuma namni guddate illee kanatu Oromoo yoomuyyuu tokko taati jettanii yaaddu isin Abdusheen otuma YouTube itti fe'ate maaltu si inaafsisame ati YouTube dha maal ummata Koongoo keessatti intinette buujaleen Gondarii fe'amtee dhuftee asitti Koongoodhaan intinette warra akkana inaafaan isin gubu otuma obboleessi keessan Abdusheen guddate wanti inaafaan isin gubee warra dhuftee asitti Oromiyaa keessatti boottii keewwachuu barte Gondarii fe'amtee Goojjamii jechuudha baasii duddubatta akka hoolaatti fe'amtee dhuftetu inaafaa ummata Oromoo barsiisaara malee Oromoon obboleessi isaa guddachuu jibbu hin jiru yaa ibnal sharariiti yaa ibnal tuktuk lammaan lij akkam waa'ee ana haasaa waa'ee Oromummaatiif hin nyaadhu godhee achuudha huunnee haasa'u jiru waan hamilee nama cabsu jala deddeemte ati akkana maaloodha jettaati gagamaan ilma haadha kidirri nan sukkaarsinsi himeetiin jiraan an Oromoodhaaf sagalee ta'uuf wanti dubbatti na deebisu hin jiru ammas taanaan of haga of wareeguut an haga lubbuu jirutti sagalee Oromoodhaaf nan ta'a hamman danda'etti hammomni koo danda'etti nan gargaara rakkataa Oromoo itti ninaafu inaaffaa dhiisi qooda afaan bantu biyyatti waan tokko banadhu yaa ibnal sharariid kadhattoota bala an ummata kadhattoota kana dadhabe bar gagamaa ummatuma fe'amee dhufe jechuudha irra caalaan isaa kan fe'amee dhufe kuulloo warra intini jaanjaroo kuulloo ummata faaqii jechuudha hundi kan keetuyyuu dhuftee Oromiyaa keessatti lafa qaqqabattee isiin kaan garbuu haamuudhaaf inaaffaa jala deddeemtee sanamni waa Oromoo haasa'u atokkono maaloodha jettee hamilee nama cabsuudhaaf cinqabta jechuudha lammaan lij sheer godhi cal jedhiiti ammas taanaan nuti yoo jaallattes yoo jibbites nuti gama Oromummaatiin ummata Ortodoksii Oromoo faana dhaabbanna yoo siif ta'e sheer godhi dhaamsi kun yoo siin taane bayi siin ta'u taanaan akkamitti ati dhiiga kan kee dhiiftee naafteenyaa warra si gurguraa ture warra harma sitti muraa ture si fannisaa ture ilmaan Minilik afaan jaraatiin hin baradha jetta ati naafteenyaadha ofii keetiifu warri akkas jettu ofii keetii warra Goojjamii jechuudha fe'amee dhufe Oromiyaa keessatti boottii keewwachuu baree hadha akka Oromootti of ilaalu malee Oromoon qulqulluu saboonaan itti fannifamee gidiraa meeqa keessa bahe afaan ofii dhiisee afaan warra naafteenyaatiin hin amantii kan koo gaggeeffadha afaan maal ta'a jedhee hin dubbatu lammaan lij ilmoon kadhattu akkuma kadhattuutti nama laalti inni an dhugaadha sii ta'u dhaggeeffadhu bayi feesbuukii koo jala siin ta'u taanaan otuu dhayxe YouTube koo subscribe naa goote hinduu taate Oromoodha an Oromoodha obboleessa keeti maaltu si inaafsimnaa waa'ee akkasii haasoftaat yaa ilma sharariiti ilma tuktuk nuti warra jaartii Minilik fuudhee jalaa baafna atis dhuftee naafteenyaa nuti taata warra ilmaan Minilik irraa hiikni Abiyyirraa Addisuu Araggaarraa Shimallisirraa Lammaa Magarsaarraa jaarsii jaraa muluu jalaa baafnee kaadiroota oppidiyoo muluu jira warra jaartiin jaraa naafteenyaa taate jalaa baafnee jechuudha sabboontota ilmaan Oromoo jechuudha qaqqaalii kan rifeensi jaraa hudduu kana keessa lakkoofsi mudhii lakkoofsa 8 fakkaatu itti heerumsiifna jennee yaadaa jirra ati dhuftee jalatti afaan bantaa kolkolleen yebo
يبو الدين تشيني ودال يا تشيني ودال كنتي النار ما أورمونا دي بامنا أنا كان أسرت لا أكبا فام بدي أنا دبّت قوي أنسي إنما ترى كان كنت لك كامو متجزينا قتيجنا أن جزيت إلى ليانا سال كان جرا نوسان جزينا ما قتس نما كاس أفر رأت سرتنا على قتيجة جودا كومنتين أفانة تبان تمالي نما سوجنين أن جزيت إلى ليانا سال جزين وجقنا جزيتنا ما نوانته أفر رأك برباد كومنتين انتنيت سلا أتي عبد السيكان أركانا كان زي يرود أف نما نزري سبرباد سوور رهرة أرى أسرت أنا هاسوار قتة أسجلكوا من تيرا فام بمبنتو جزين نما قتس نما كاسس كانت أمانان كان أفوان برباد دير أبان برباد لما لج نافتن يانو كيسا هنجرات أوروميا كيس بلسو دكم نامسن بلسينا أمستانان ورسا بيومار ركاتني أمارم تن ديبيا أوروموما مكا كيسن ورتي قستيت بلتت قاچيني قلتو مالو جتم مكا كيسن عربود أوروميا كيسا يوجرا چوفيتم مكا كيسن أورومون فدا ilminaaf xeenyaa tokko jechuudha alaabaa minilik maratee jimmaan keessa deemuu hin danda'u arsii keessa deemuu hin danda'u harargee keessa deemuu hin danda'u wallaggaan keessa deemuu hin danda'u wajjiniin gumna alaabaa isaatii wajjiniin irmijjaa tarkaanfii kanaa fudhachuudhaaf qophii xumurreera tokkoon kan kee kan sabiyyummaarraa amaaromaa guddatti dhugaan siin jedha kan sabiyyummaarraa jechuudha amaaromaa guddatti amma kara uumamummaatti deebi kan maqaan kan kee ballateech diqilish shunguxe billite maalo jedhama guddate maqaa kan keessa boontu ilma oromoo urgaa yoo oromiyaa keessa jiraachuu feet yoo didde gondaritti fe'amta jechuudha maqaa koo tigistee ballatee maaloo irraa hin jijjiiru jennaan fe'amtee galta gondaritti nuqeessa oromiyaa keessa teessee ati maqaa ballatech maaloodhaan of waamuu fi itti naayimaa maqaa shimallis abdiisaa intini sanat shimallis abdiisaa kan oromiyaa intini ta'ee bulchaaro pirezidantii itti aanaa pirezidantii naannoo intini oromiyaa kana maqaa kan kee kuma deebis jedhi moggaafadhu yoo dhugumaan intini hundi keessan uyyuu jechuudha baqqalaa garbaatis maqaa kan kee baqqalaa kan jedhu afaan oromoo keessa waan hin jirreef amma barbaadii jabaadhu maqaa oromooti deeffadhu kun afaan nafxanyaati baqqalaa የሚባል ስም የለም ኦሮሞስ afaan nafxanyaatiin dursa baba gabrummaa sirra bu'eenaan amma bilisoomtee jirta maqaa kee jijjiirradhu shimallisis maraaraa guddinaas atis maqaa kan kee jijjiiru hundi kan kee jara ijoollee sabiyyoota tigisti warra koomentii jala qofatti ni mo'an warruma gurguddaatti himna yoo jarrachi jijjiirratan jijjiirama hundinuu maqaasaa jijjiirrachuu qaba hundinuu waan nafxanyaan giddiidhaan sirratti feete waan ta'eef yoo diddee jaallatte qabadhu taa'e giddii miti jijjiirrachuun garuu sirraa bareeda biqilaatti moggaafachuu qabda baqqalaa jechuun afaan oromootiin biqila yookiin waan biqile tokko jechuudha waan ol guddate biqilaan dhaabatee bishaanitti nammee waan guddatuuf baqqalaa garbaa kan jedhamu yookiin baqqalee jechuudhaaf iyyuu akkasitti baqqalee garbaa jedhaniin sababa duraan waa hundaan nu gabroomsani maqaa keenya nu gabroomsani amantii keenya jechuudha akka nuti afaan keenyaan hin baranne nu godhani dhaggeeffadhu warri ortodoksiis maalis kunoo laal dhiibbaa sirra gahaa dure afaan keetiin akkatiin baranne afaan amaariffaa malee jedhan maqaa kan kee tigist ballateech distish baqqalee garbaa shimallis abdiisaa jechuun afaan oromooti garuu gurbaa mana barumsaa geessuudhaaf jecha sababa gabrummaa jala jiruuf kuma deebisirraa maqaansaa kan silaa kuma deebisiin ta'uu qabu shimallis jedhame gizee kuma deddeebisi jechuudha warra galleef likkittinis ni hima qayyarachuu qabannis amma gabrummaa jalaa bahee pirezidantii naannoo oromiyaa ta'eera waan ta'eef maqaasaa jijjiirachuu qaba kuma deebisii yoo hin taane kan biraatti ammoo gaafatu maqaan oromoo baay'ee jira amma gabrummaa jalaa baatee wanti giddiidhaan maqaan kan kee kanarra taa'uu qaba itti fe'een jiru waan ta'eef baqqalee garbaas maraaraa guddinaa hundi keessan warri maqaan keessan maqaa nafxanyaa ta'e ofirraa jijjiiraa har'a kaasaati oromiyaa keessa jiraanna yoo jettan hin jijjiirrattanu taanaan garuu waliif teenya maqaa maaraa baatanii afaan amaariffaa dubbataa oromiyaa keessa jiraachuun hin danda'amu waliif hin taanu ati maraaraa guddinaa jechuun afaan amaariffaatiin hadhaa waan hadhaa jechuudha si ajjeefte bar maqaa kana ofirraa jijjiiriyatis dhugaa dubbachuuf taanaan ani eenyuun sodaadhuwan warri nafxanyaan duraan isin gabroomsitee maqaa isinirraa jijjiirte shimallis maqaasaa kuma deebisitti jijjiirrachuu maraaraan immoo rakkoo waan ta'eef maqaa biraa moggaafachuu danda'a maraara jechuun hadhaa waan ta'eef maqaa biraa yookiin mi'aahaa guddataa jedhee moggaafachuu qaba jechuudha maraaraa guddinaa baqqalee garbaa inni biqilaa waan lafaa ol biqilutti moggaafachuu qaba jechuudha afaan oromootiin biqilaa jechuun maal nimeenatti maa asheetni tokko gaafa dhaabateen tinee biqilaa jechuun akkasitti baqqaleen garbaa sin jijjiirraa fi intini maal
hundinuu jijjiirachuu qaba warri maqaan warri tigisti jedhu obseetti jijjiirachuu qaba bal'axachi kan jedhu immoo caaltuutti jijjiirachuu qaba oromoo urgaahuu yoo barbaadan an eenyuun iyyuu dhugaa jiruun itti maan haqan dabsu waan ta'eef dhugaan siin jedha warri immoo maqaa arabaa jettan nuti jaallanneetu iyyuu fedhii keenyaan itti moggaafanne barkan arabaa Abdusalaam jechuun maqaa garbicha nagaa Jawaar Abdallaa maqaa arabaa jaallannee ofii keenyaan itti moggaafanne bar keenya hiika qaba amma bal'axachi jechuun maqaa naafteenyaati maal abbaa keetii goota kan arabaatiif falmuudhiisi ofirraa jijjiiri warri maqaa arabaa Abdusalaam irraa jijjiiri kan arabaa jettan an kan koo itti amaneetan siif dhaamsa dhaamaa jira bar nuti kan arabaa jaallannee fedhii keenyaan malee nurratti fe'anii akka naafteenyaa mana barumsaatti hin galtu yoo maqaan kan kee kana ta'e maqaan kan kee maal shimallisiin ta'e tigistiin ta'e malee kan jedhe dhugaan siima naafteenyoota malee araboonni dhufanii Itoophiyaa galanii mataa keessa nu qorqomanii Abdusalaamiin ta'uu qabda Abdallaa ta'uu qabda Abdussee ta'uu qabda Jibriiliin ta'uu qabda maaloo hin jenne nuti fedhii keenyaan maqaa quraana keessa jiru ilaallee maqaa abeen mee ilaala warri maqaan keessan gabrummaa minilikiin isinirraa tigistitti bal'axachitti niqistitti qisqisitti moggaafame muluun jaallattanii jibbitanii gabrummaan isinirratti fe'amee jira gabrummaa baattanii bilisoomneerra jechuun dandeessan amma maqaa qayyarattanutti haga gaafa maqaa qayyarattanutti gabrummaa jalaa baaneerra jettanii alaabaa abaa'os ta'u abbaa gadaa maratte yoo deemte maqaa keetiin gabrummaa baatee deema akkamitti ofii keetii fayyaan kan kee gabrummaa taate yoo maqaa kan kee isin tigistiin yookiin immoo bal'axechi tasaasechi maskaram jechuun fulbaanatti moggaafamuu qabdi maskaram jechuun ji'a fulbaanaatiimi isin maskaramiin taate maqaa si fulbaana jettee moggaafachuudha akka oromootti dhugaan siin jedha mee warri dhugaa ta'uuf soba ta'uu ilaala warri amantii muslimaa alhamdulillah gabrummaadhaan wanti dhufee sirra buufame hin jiru maqaan ati ofii keetiin jaallattee quraana keessaa fedhii keetiin Abdallaa Nasriyaa Saalihaa Jaariyaa maal jettee maqaa babbareedaatti fedhii keetiin moggaafatte alhamdulillah nuti mana barumsaatti galuudhaafis giddiidhaan maqaan nurraa jijjiiramne amma yoona maqaan kan keenya takka shimallisiin ta'een beeku baqqalee garbaatti moggaafamne tigistiin taane maqaa amaaraa warra naafteenyaa afaan amaariffaati tigist bal'axeech asnaaqeech diqilish kan jedhu hundisaa afaan warra naafteenyaa waan ta'eef amma jalaa baataniitu gaafa of dandeessanii akka oromoo tokkootti bilisoomtan maqaa keessan dur isinitti fe'ame hunda fudhattanii bilisummaatti galuu qabdu malee maqaa achitti dhiiftanii maqaa sana baadhattanii bilisoomne reettanii alaabaa kana ofitti maruun gabrummaa jalaa hin bahamne malee kun dhibbatti siima nuti maqaa yoo kaalidiin ta'e yoo maaliin ta'e maqaa sahaabota durii waan jaallannu fedhii keenyaan mirga keenya kabajane jechuudha akkanatti koorree kaalid kana ta'uun qaba inni kun naaf ta'a afaan eessarratti moggaafachuuf mirga guutuu qabna nuti isin garuu gabrummaa minilik isinitti fe'eera jechuudha akkanatti gada isin qabee isinitti fe'e waan ta'eef isinitti fe'amee jira ofirraa kaafadhaa maqaa keessan yoo jaallattan isinirraa taa'u nu dinqiidhaan isinirraa jijjiiraan jiru ani isinii fannhaame akka obbolummaatti wallahi minilikiin jibbaa maqaan isinii moggaase jaallachuutu iyyuu natti hin tolleeffan mal an dhugaa jirtuun dubbadha ammas maqaa inni isinii moggaase jaallattanii minilikiin jibbuu waan hin danda'amneef bar akkamitti danda'ama ree maqaa minilik mana barumsaatti isin galchuudhaaf isinitti fe'e jaallattanii baadhataa minilik harma numuree harma maallu ta'e jechuun akkamitti danda'ame mee dura pirezidantii itti aanaa naannoo oromiyaatiif shimallis jechi jedhu kun maali maqaan sunii jedha naaf gaafadhaa yoo inni sana naaf deebise shimallis jechuun oromiffa keessa jiraa jedhaa gaafadhaa lakkiin jiru shii jechuun meeqa kuma mallis jechuun maal jedhaa gaafadhaa deebisi kuma deebisii jechuun otuu dhuguma dimokiraasiin wanti hariin akka barbaadetti maqaa moggaafachuu hin dandeessa ta'e shimallis gaafa mana barumsaa dhaqu maqaan kee eenyunni kuma deebisa abdiisaa baqqaleen garbaa eenyunni biqilaa garbaa atoo maraaraa guddina kansaa yoo hadhahaa jechuun nutti ulfaate mi'aa guddinaa jenna maraaraadhaan akkas indeena chinna ummanni maqaan jijjiirannu jechuus immoo maal fiduu barbaadan jedhee man ammaalumaaf maqaan minilik isinii moggaase jijjiirachuun fa isin aarse oromiyaa keessa jiraachuudhaaf yoo maqaa keessan hin jijjiiranne warri distiich warri bal'axeech warri maal kun
hundi keessanuyyuu goondaritti fe'amtanii maqaa tigist niqist fiqist firist mirit maskaram ballatech qalqalla gize shiraw aynakum fayyaan hundi keessanuu dhaqataa goondariin isinin feenu nuti እንዴም ምኒልክን እንጅብና መቃሳ እንጃለን jechuun eessa danda'ama oh my god awla yifnu male እንደነችና እቺን ይወዳል ወያ አንኑ ጋንጅራ እንድትሄማ ጅራ ጃለተ ጅብቴ wallahi ammastanan jaallate jibbite share goota video kan nama kuma tokko galchime jabaadhu gizee tokkiche yaa ijoollee na dhagayme namni 440 kun share godhi messenger nama sadi ergime jarri dhufan sun immoo nama biraati dabarsu haasaa cimaa jiru jira amala sukkaareen jira haasawufan dabaadhu messenger nama daddaban nama kuma tokko gali jabaadhu 440 dabali jaba ani immoo oromoo nama dhagawun jaallam bar warra gagamaa cal jedhe nama laalu tun taan ene tv nin an tv wayin sitti fakkaadha yookiin mo tv cufame taaru wayti cal jette kana laal gaafa messengeriidhaan sheerii godhi groupii irratti siin jedhu godhi namni danuu na dhaggeeffatu haasaa mi'aa baay'ee jira yaa ummata mataa dhagaa nan sukkaarsinaa sinii meeraan an nama dhugaa dubbachuu jaallatu sukkaaran qaba gaafa namni didee dhugaa ko dhagahuu did namaaf dabarsi nama kuma tokko galchiisiin jedhe bakka kanuma dubbiin mee dabarsi jabaadhuuti nama 461 galte dabarsi hundi kan kee gidee tokko nama lama ergi messengeraan ha dhufanu kottaa jabaadhaati keessattuu warra maqaa maskaram xiyyiitich gimmiitich jettanutti inaaf ergaa jaran barbaada ittimu akka jarroof yaadatan rabbiidhaati ijoolleen kiristaanaa fay kan maqaan keessan oromoo ta'e ijoollee maqaan jara ballatech asnaaqech qillixech maskaram jettutti naa ergaa messengeriidhaan ha dhufanu likkii galche jennaan qayyaratti am akka jarri maqaa jara maqaa minilik jibbanii maqaa oromootti moggaafatan hun godhaafan jabaadhaan sinin jedhee manu animmoo TV wayin itti fakkaadhaa laata jara cal jedhina laalan kanattan TV miti baran እንደነችና ያቺን ይወዳል ምን አይነት ደፋር ነው በእናታችሁ ወልማ ደበርሱን ስንትጀና አይላንዲ ከነ ከሰ ሲንገልቻ ይወድደን ዲቅሊሽ ነመንጂ ጀቲናሲን ጋፈንም ናሳ ጭጭማ ሁነ የከነት አን ሁነ የተንን ዱጋ ጅርቱ ደበርሱ ጅራ ummata bushtii jechuudha an nama si jiraachisuu danda'udha barran fayyaa Itoophiyaa nama jiraachisuu danda'u warri abdusse oduudhii si gadi bayi dalagadhu jettan an nama si fayyaa kan kee jechuudha akkati otuu waggaa 60 wajjin hojjetin xaaraara teesse nyaatu si gochuu danda'udha yoo sooressummaa qabeenyaa yoo ta'e an nama daawwannaadhaaf biyya kana dhufee daawwataaru malee diqilishii kan keetii yookiin hojii dhabee asirraan ta'an jiru aktiivist Dr. Abduseen jedhama na baraa aktiivist Dr. Abdusee jettee baruudhaaf dhaqi googilii keessa galii waa'ee kan koo dubbisi lammaan lij cal waa'ee wajii kooti maal si galchi wajiirran jiraan oromoon bilisoomsu oromoo akkasii maqaa gabrummaa kan ofirraa agartuun itti muu jiraan jaallattee jibbitee qabeenyaati waggaa 60 utuu qanii tokko akkana xaaraaraan bu'in achitti yoo barbaadde onqolaaliin yoo barbaadde maal xibsiin achitti xaaraarratti si dhufee jennaan waggaa 60 dalagaa malee teessee nyaattu qabeenyi Dr. Abdusee si jiraachisuu danda'a kana amani imanen an akkasitti waggaa 60 otuuti wajii qubaan hin qabin sin jiraachisaan waa'ee dalagaa kootiitii boodhiitii sheer godhi messengeraan nama baay'eedhaaf yelammaan liji akkamati gaafii kasi ana nama haddii kana aktiivist Dr. Abduseedhaaf dalagadhu kun siif ta'uu dide maqaa kan kee gabrummaa jalaa bayi siin jedhee si gorsuun kana an gabrummaa jalaa maqaa kan kee maskaram asnaaqech maaloo isa jedhu kana maqaa naaf xeenyaasa jajallaa kanarraa bilisan si baasa jedhee hojii koorraa jechuudha bara nama daqiiqaa tokkittiidhaaf akkana gattaa'e jechuudha hojii mataa hojjetee biiliyoonera doolaaraan hojii hojjetudha malee akka kan kee diqilishii cal jedhee birriidhaaf an biyya koo dabarsee gurguruu miti jechuudhaan na amani imanen na amani ana Dr. Abdusee maal akka ta'e hin beektu amma yoona nama akka keetii hojiidhaaf jecha saba kootiif yoon sooressa ta'e saba kootti intiniin jedhu saba koo naan caalu oromoo koo naan caalu jedheen of gadi qabee isinii wajjiniin asirraa saara wantin jedheef gizee hixilaal yaanasan gizeen si gata si kaasa wantin jedheef sababa kana tiingi god gizee tokko tiingi god itti yaadi wantin tiingi itti godhi Abduseen gizeen nama gata jedhee sukkaaraa tureef an nama haddiin kan sababan oromoo ta'eef oromoo kan koorraa wanti naa caalu hin jiru saba koo naan caalu hin jiru jedhee ansi wajjin sheer godhe aftaayee haasofnaan irraati afaan hamma asii ka'ee Itoophiyaatti buukii tokko tun badatin ana jalatti afaan bantee hojii hojjedhu hojiin qabdu jettu hojiin oromoodhaaf sagalee ta'uu caale eessaa dhufe yaa imnal sharariiti yaa imnal tuktuk sheer godhamma messengeraan an gizee tokko akkana dalagaa kan koo laaptooppii irra taa'ee akkana goonaan doolaaraati waggaa 60 fayyaa ittiin jiraattu nama hojjechuu danda'udha jechuudha kana amani
nama wajii mataatiin hojjetu malee diqilishiin akka keetiin tini miti jechuudhaan. Waa'ee kan koo googilii keessa galiitii aktiivisti Dr. Abdusee jedhe hin argatta waa'ee kan koo achi keessa hatuyyuu sana booda waa'ee kanatti hamilee nama cabsuudhaaf diqilishiin kan kee atiif achi fiigdu sheer godhi gaafa siin jedhe sheer goota jechuudha. Hin gootu taanaan hin baatana jalaa. Maaltu tintiniiti jedhe an Oromoodhaaf sagalee ta'uu hin jaalladha jechuudha ammas. An nama Oromoodhaaf sagalee ta'uudhaaf jechuudha lubbuu kan koo dabarsee kennuudha. Oromoo caala wanti hin jaalladhu hin jiru. Oromoo saba kan koo sin hin jaalladha. Warri Oromoo taatan ana nan jibbina ana abbaa gandaati miti an. Ilma gandaatu hin taane ilma sabaati an. Ilma Oromoodhaaf dhaabbatu malee ilma ganda keessa deebisee akkasitti waa'ee intini amma booda yaa ijoollee aktiivistoonni tokko waa'ee shamarranii waa'ee maalii dhiiseera Abduseen jaallattee jibbitee. Waa'ee shamarran akka nama ijaazaatti kabalamtee qimmiidamtee marfeedhaan waraanamtee jecha akkasii keessaa bayan. Ani gizee tokko sin bashannansiisuuf waan akkasii haasa'a malee garuu rakkina keessa waan dhugumaan rakkinni isin irra ga'e Beeruutiin keessattis haa ta'u Dubaayin ta'u isiniif sagalee ta'uu nan danda'an. Isiniif an ta'as. Garuu waa'ee akkasii keessa deddeemee shamarran sarbaarra waraanamtee hin qimmiidamtee booksiin ijji badee kun aktiivistii Dr. Abdusee irraa kana boodan eegamu. Baffisum. Nama akkasiirraa baaneerra nuti siluma bashannanaaf akka haasofnaan ati waa'ee shamarranii haasoftaa shamarran mana ijaazama ana kiiloo koo ganna buusuu hin dandeessu waan otuman immoo shamarran faarsee shamarran haadha koo waan taateef ittiin qaanfadhu waa'ee shamarranii haasa'uudhaaf irraa dubbachuudhaaf kana milee nama cabsuudhaaf yaa Abdusee ati Dr. Abdusee taate akka waa'ee shamarranii dubbatteet an shamarranii wajjin yoon barbaade liivii wal galee wal janajjana nan taphadha ittiin qaanfadhu shamarran jechuun haadha kooti. Lafa taa'ee fi jennaan utuu sinirra deemtee ittiin qaanfadhu shamarran. Garuu naaf xeenyaa warra Oromiyaa keessaa baasuudha qabna nuti. Biliillee sheer gooteettamu ambooda si jala galee ilaala tokkoffaa ala liivii irraa bahe ijoollee Jimmaa keessaa ijoollee Oromoo warra ciccimoo an jaalladhu keessaa biliilleen sheer gooteetti jedhee naqee jala galee ilaala. Yoo siin gooteetti ta'e dhugaadha. Gootee barreessi amma jabaadhuti sheer gochuuf dhiisuu kan kee. Biliillee sheer godh Saamiyaa Shamsuu sheer godh. Rahma sheer godh Alam Kiflee sheer godh ijoollee Oromoo maqaa waamaa jiraam. Galaanee Gammadaa sheer godh jaallachuu balaachoo minaamin afaan Amaariffaa wayitiin tokko intiniidha. Sheer godh amma maqaa keessa waamee warra sheer gochuu barbaadu biliillee irraa kaasee jechuudha. Mistaarii jaalalaa sheer godh atis saboontuu Oromoo sheer godh damma geeraa sheer godh ila ajajan sitti dabarse booda aaddi jalaan si darba hunda kee maqaa kee waameen si hima. Muhammad Saalaa sheer godh Maskaram Iggazuu sheer godh Simboonee Walisoo sheer godh Roozaata Oromoo sheer godh an ajajan si himu fudhadhu ana si fayyada. Liivii irraa gaafan bahe hunda kee warra maqaa waame jala galee ilaala warra faan bantee tola bashannanaattu asir barumsa fudhataa qoosaanis itti makame akka itti hin dabbaramneedhaaf si kolfisiisaa taphatamuuf dubbiin dubbatamuuf akka itti bilchaataa deemtuufi maaliif namni waliif daddabarsa akka namni biraarraa baratuuf namni yeroo isaa kennee an nama yeroo koo gubeessiif jecha asirratti haasaaru sheerin gootu maali reebu'aan kan kee Rahma sheer godh cal jettee ashaan kullittiisii kana dannaftu gadhiisuu dhiisiti sheer godhi cal jedhi ishi የምስኪን ልጅ ሼር ጎዳትስ ጀባዱ ነምኒ መቃኬ ዋማሩ ኩን ሙሉም ቦደስ ጀል አይ ወልጪጨንዶ ዲፍኑ ያ ኦሮሞ መሐመድ ሙሳ ሼር ጎድ ሴኒ ጀባድ ሰቦንቱ ኦሮሞ ሼር ጎድ ሁንዲ ከንኬዩ ናይማር ጁኒየር ዳ ሲልቫ ሼር ጎድ ረዚቃ ጀባድ አናለን ሲቲሙ ፉዳዱ ከላስ ሲፈየዳ ሰቦንቱ ሲምቦ ወሊሶሙ ማል ሼር ጎድ የቱን ነርግ ድብ ነርካ ባቴ ማርታ ወርቁ ጀባዱ ሼር ጎድ ቢቅልቱ ወለጋ ሼር ጎድ Ashaan kullittii isa fuula guuru anciicannaa ijoollee keenyaa kanatu gizee tokko sukkaara koo dhibbarraa fuudhee hawaa keessa na kaasaman. Ashaan kullittii fokkisaa natti hin ergina hin jaalladhu isa dhugumaatti. Manaamaan natti gama dhugaa dubbachuuf maal jibbitaa yoo jettan Dr. Abdusee maal jibbaadhaa na gaafadhaa. Ashaan kullittiif isin koomentii jalatti akkana ol darbitanu sana qofittiidha kan hin jibbu. Isiin haara guurtu afaan wayii jettu sana baay'ee na dabbarti na jibbisiifti. Natti hin erginaa. Yoo barbaadan doolaara dhibba meeqa isin erguu hin danda'a warra akkas na jibbitanu keessaan na gaafadhaa ashaan kullittii natti ergitanii hamilee nan cabsinaati dhugaan siin jedha akkasitti wal jajjabeessu mee waliif daddabarsi adaraa nama kuma tokko siin jennaan namni gadar caa jira otuu tafaan bantee raftu yaa ijoollee warri natti dhidhiyaattanu an hamileen na caba gaafa isin otuu an sheer godhaa jedhu namni didee gadar cawu ciicannaa wahii isin naaf qabdanu natti mul'isa hamileen na cabuurra otuu isin sheer gootanii nama kuma tokko geessanii mee jabaadhaa kumaan gaha hop gite tokko ol kaasaa miiseen jiraan namatti ani ijoolleen Oromoo akkuma kootii kana hamilee godhattee nama jajjabeessuu bartee gaafa siin jette Oromoon bilisoomse mee gite tokko hop
ay injira no bar hamilee nama akkana godhanii daddabarsanii miisiin jiraan guruupii irra erganii nama akka waan du'an wayi kan akka ay yaa rabbi ani yoomuma oromoon na dhageesse yaa rabbi ani itti meera garuu jarri garuu ammallee waggaa 10 wayi jaraafa kaleessa gaafadheera oromoon tokko jechuudha warri jiidhaan yoom salaxanaa jedhee poostii godhen ture warri salaxantanii warri abshaalumtan silxanaa jechuun afaan nu balleessite kunoo isa kanaam warri minilik gabrummaa keessa nu tursiise afaan nu balleesse waa meeqa mana barumsaatti barsiisonni nu wal hanjan afaan oromoolle wallutti makata yoom salaxana maaloodha wal nurkaa mammakate nuti garuu oromummaan keenya afaan nurkaa wal mammakate maal gootus oromummaa keenya irratti hinduuna warri beekurraa barannee barra hinduuna mee jabaadhu hop gizee tokko hamileedhaan daddabarsi miiseen ijoolletti ko ittu afaan banee gadar caasaara ijoolleen ni gagamaan kun immoo Jamila Jimma Joma Shabadu share god Murshida share god ada shiraha qashti share god ati bar leenca ijoolleen an maqaa kee waamu tokko jechuudha Rahil Fiqir share god raha qashti beerre nama kuma tokko ngeenye bar achuma ta'a mallee akka waan michi wayichi turkute inni kunis ni reef nama 553 moo 400 kumaan gahi miisenjera utuuti namaaf gizee tokko miisenjera keessa asumaan sheer godhaala akkan tak gootee ijoollee oromoo warra maqaan jira maskaram distinesh maskaram fulbaanesh qilqilish jedhutti daddabarsite hin dhufanii jarri sheer godhu nama meeqa baay'ata jechuudha hin dandeessan okaa gagamaan jechuudha yoomuu sammuu keessan Rahil Fiqir wayni abdussi bataam kabbaad ሰው ነኝ እኮ akkasila bilillee jechuun bar nama waa itti himnaan asumaan akkanatti itti galu ijoollee oromoo keessaa nama akkasiitiin kan nuti barbaannu bilillee intala abbaa jifaar jiraadhu buliboo siift ati naaf taata bar eessattuu muudii gbaashii haaraadhaa liji wanti nuti ijoollee muudiin galuuf ijoollee oromoo jaallannuuf waa itti himnaan asumaan akkana godhu miiseenjeraa walii dabartii gaafa jedhame guuf gooti jechuudha gaafa nuti sheer godhi of jala galchi jenne akkana gooti nama baay'eetu sammuu isaa bilchaataa deema namni abdushee dhaggeeffatu sammuu isaa qaramaa deema malee doomaan ta'u waggaa 7 na jala turee sammallee kan rafiitii malee waa tokko hin beene baay'ee jirata inni nama gidduma kana muxawwaa of gochuun iyyatu sabboonaa goggogaa kana jechuudha jedhu kana malee namni bashannanaa qoosaa dhugaa walitti himu abdusee jala dhufee ji'a lamatti akka nama kolleejjii wayii galee mi'ee bifamee baheetti yoo ispoortii ta'e waa keessa gargaluu danda'a jechuudha dhugaan siima an waa hundaan iyyuu nama isin leenjisuu danda'u an nama qallaalina seena yeroo na laaltan nama kana kan nama kiiloo 86 gizeen gatee jennaan asirra sini wajin taayaasaw ዝም ብላችሁ ተራሰው አታርጉኝ እኔ ቀላል ሰው አይደለም ከባድ ሰው ነኝ nama ulfaataadhaan kiiloo 86 meerreen as keessaa kan akka koo ulfaataan hin jiru liqlish maqaa keessa waamee sinitti muun afaantu na dhukkube takkan raftii fudhadha sheer godha ammasit sheer godha isini waama namni maqaan ko asirratti waamamne jettanii komii dhiyeessaatan maqaa keessan gaafati sheer goote sheer godhee rabdu seette galatoo meedheensi waama sheer godham wallahi maqaa kee waamee asirratti jechuudhaan foozilaaf jabaadhu sheer godh yaa salaam aleek maqaa kee waamee an asirratti jechuudha nama 500 irratti kiiloo kee kaf godhee kanaan sheeriin gootu taanaan anatu ila wara an sibiran jiru malee sheerii godheera jettee ajalatti godheera jettee soba sobdee abdusii attaallaluuf shawwaduudhaaf godheera jettee gaafa si jala galu hin jiru taanaan waan isii godhu jechuudha tuna bira jira akkanatti mataa kee gadi si damacaan እንደዚህ ማለት ነው ደመጫም yoo sheer goote hinduutaa meenatti yoo duutu ta'e rabbisin deebisini jamila sheer godhi galatoomi atis nasra miti nafinat maqaan kana kun namaan dubbifamu nafinat maqaan kun baay'ee cimaadha wayne abdus amma komentii dubbisaan isinitti ma jabaadha Saliha Bashir jabaadhu sheer godhatis burtukaan boonsaati mamaadha burtukaan boonsaa jabaad wayne ashaan kulliittiin attiin ergina abdii saba kabaalee sheer godhatis kutata maan inni kootarii jaalnuma namni wayne ijoollee kana wayne gaafa sin sukkaara dhibbana galchuu dhiiftan an bilisummaan oromoo kana caala hin jiru bilisummaan isin sheer gochuu bartanii bilis waan isin hubachiisa bakka amma bishaan tokkon dhugaa bishaan qaniitti aylaandiin 3 fixa kun bishaan kun leetira tokkoo fi
meeqa beeytu andi litir na sun faansh ay sinitti yooni mesiniin galu kun cimaadha andi litir na xibam mistiidha kun kana sadi jechuun meeqa litir afuriif walakkaa qaniitti dhugeef oola jechuudha Abduseen argitanii kana bishaan dhuguun immoo keessoon kee nagaa ta'uudha jechuudha bataam kabbaad sa'uun nama keessoon isaa jismiin akkana ho'ee hojjetu bishaan kan dhugaa bishaan dhuguu bara isin hundi keessan garaachi keessan miicamu jismii keessan keessaa fiigu godha yoo dhuguma Oromoon bilisoomteetti jettan gaafasin sheerii gochuu bartani isin nu bachiisa amma bishaan dhugee ka'e sheer jechuun kun afaan eessaatiin dhufe afaan biyya eessaatii maaliif immoo uummanni keenya sheer gochuu sodaata sababa sammuusaa xaxamee jiruuf maal kan jedhu isatti deebinaam sheer godhamaaf cheers bishaan koo dhugee ka'e da'u sababa uummanni keenya sheer gochuu sodaatuun isiniif hima sheer godhi kana bar waan uummanni keenya kun waggaa 150 gabrummaa jala tureef immoo sababa maaliif uummanni keenya sheer kan godhanu kana sodaata kan jedhu natu siima sheer godham bishaan kana meerre qoy ወይኔ አንድ ሊትር 5 ሚሊ ወይኔ በእናት ጠፋብኝ አርጋ ጅርቱ ካነ ጀቾን ቢሻን ዶክተር አብዱሴን ዱገኑ ጀቹ ቢሻን ኢላ ካነ ሰዲ ቀኒት ነምኒ ፍጡ ጅራ ካነንም ጅራ እንጅሩ አማ ካራ ሼሪት ገለረ ጀቹ ረኪነ ኡመን ኬኛ ሼሪ ሶዳቱ keessattu warri dhiirri Oromoo waan sheerii isin sodaachisu mee koomentii jalatti barreessaa kana እናትን እናንተ የለምጥ ልጅ isinas jalatti waan hin taane Abduseetti barreessitu jechuudha likki gabaa keessaa si galcha nama kana hundara keessatti afaan kee qabadhu taa'e ilma goodarreen guddat lammaan lij ilmoon kadhattuu naan taatu asidum naan godhin sheerii ansi kadhadheetu hin taane kan sheer godhee sitti iyyuu bar qoosaafan malee giddii sirratti hin taasifne kadhattuu lij ilmoon kadhattuu galatas waa tokko qoosaas hin beetu yelammaan lij sheerin godhi yoo barbaadde ummata qoosaallee hin beekne xaballee hin beekne waggaa 150 furriin sammuu guutetu yoo namni asirratti sheer godheetti salami maal bii siyaa gowwaa Abduseedhaaf deebiin deebisina jalatti yoo sii ta'e feesbuukii Abduseeti banee peej ምንም ማውራት አትችልም ከፈለግ አዳምጥ yoo siin taane bayna jalaa ምን አይነት ትግስት ገናና ገለቶሚ ደመጌራ ገለቶሚ ወይኔ ሁንዲ ከሰን ወር ሼር ጎታን ገለቶማ والله ባየነስ እንጃለደ ምርጥ ያራዳ ልጆች ገሩ ከነለ ዋይትም ሰለሚ ማሎ ጀድ ቡሽቲ የቡሽቲ ልጅ ilmoon kadhattu siluma galaxabasin beetu erga dabarfamu dhageestu dhiifte koomenti jala febeede ምን አይነት ለምጥ ነው ilmu ሼር ጎዳ ጆለን ከ ሐሳብ እንደኑ ጅራ አማማ ተበበሬፈና እዴን ነኝ በእናታችሁ መታንኮ ከዱሪት ዴቢ አጅራጆ ከባድ ሰው ከባድ ሼር ጎዲ ሜላ እሱ መካና ቆፍት ካኑ መቆፍ እላ አቤት ቆይ አረባምቲ አነማ ዱቄቲ ኮሜንት ጀለ ነማ አረሱ ፈንዴ ቢዴ ቢሳ ጅራን የለማኝ ልጅ ilmoon kadhattu warraas jalatti waan hin taane asofte wayne bannaate wayne warri ergasii gaafa mataa mura dhufay Abduseen quluu ta'e Abduseen maaloo dhettanii afaan bantanu taqaaxalu mataan koo deebi'ee jira kuno dhayxee immoo artifishaalii dhaabbatteettanii kana afaan bantanu danuu jira sheer godham kun matuma doktor Abdusee isa nutsuutu deebi'e inaaftuu hulla ummata inaaftuu jechuudha mee mataan Abdusee yoo ka'e deebi'ee guddate maaltu si inaafsisa kuno isuma duriiti wanti warra mataan Abdusee guddachuudhaaf waajjia waggaa ittiin fudhatu jechuudha ya Allah sheer gootan mongoone me nama kuma tokko gahamee jabaadhaa haasa cimaa wayii iccitii waahii kan kootiirraa namni waahii Abdusee kana baruu barbaadan waahii kootiirraa iccitii cimaa si yeroo baay'ee na gaafataa turtan isinii himuuf jabaadhaa sheer godhaa wallahi yoo isin sheer gootan waan cimaa isin takkaan dhagahin har'a asirratti yaabbatee nagari fanda sana garuu dhaggeeffachuuf nama kuma tokko gadi ni mo'an waahii kooti kun yeraasee nagarno waahii kan koo dhaggeeffachuudhaaf ብዙ ጊዜ ጠይቃችሁኛል ዋሂ Abdusee kana bareechitanii baruu barbaadu jabaadhaa sheer godhaa nama kuma lamarratti yaabbatee nagari fanda waan haadhus ji'a meeqa dhoskamee jiru gadi baaseenis ni himaan waliif daddabarsi bakka
أي جوان أبشر أني كومنتي اللي ندبسوا أما بود مالي في جوانس ينبت مزنانيانو كل فيس جرا غورسيس جرا بوكسينس جرا جوانس في كيسة قلا أرادا مودي مجابا ويا أرادا لجي ممتال جوان بايني سكت أراتي مكما وانتي شير قداسين كان بودا كومنتي دبسيان ورقة غاري كوفا يو إجرنا بوته اسنيف ديبسا جوان غرو كومنتي جلا في فيجر ربسو ميزان الرنكا أرا وانتي مكاوا من الربسو أما بود شير قد شير قد ينجري بر نمنت إيفانتي أرجع تاني جتشودا يادا دكتور عبد الشيخ أنا ما لله تيجي الدي كنا جتشو بربادن اللي إيفانتي أرجع دا شير قد إيجا أفجر أنت ما فين قوتو دا من كان سكر إبنا قال ميومي سنجران نماف ددا برسيته واي شيري فيسبوك جلا جزيتو كوالشنا الله ما قطعم برباچ غرومي سنجرا يونا ما دي دما فرجته يونا ما أفرتما فرجته إنه سجله ليفي كه سابه هي مثل أجيب فتاتي إجولو ما سجله جرا نوف يو تك 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 كتو دكتور عبد الشيء أجيب فتلو هاد أفنو هباشنا نو ما في تناف تاتي جولة كه سرد إجولنا رمو عبد الشيء جبا نجرو أجيب فتشود أم kan amma yoo naata abdusen nu bloke ani sababa facebook en gubate fay na barbada jira nu sababa sana yoo nama lama sadi abduse jala fidde jenna milkahan gorsa abdusetin mo akana ma anan dhugeetti kaani intini en sawaba targatta malati ittigabita share godin sin jira bar ወዳችኋለሁ ውድ የኦሮሞ ልጆች ግን ናፍጠኞች ማለት ነው ወደ ጎንደር ነው የምናስገባችሁ ሁጡልኝ ከፌስቡክ ስር ናፍጠኞች አይመቹኝም ናፍጠኛ አፋን ኦሮሞ በርቴ በየስ ጀላ ናፍጠኞች አፋን ኦሮሞ የምታወሩ እዚህ ስር ካላችሁ ሁጡልኝ እኔ ናፍጠኛ አይመቹኝም የምኒልክ ቡችሎች ሁጡ እኔ የምኒልክ ቡችሎች አይመቹኝም ኧረ በእናታችሁ ሁጡልኝ እኔ አጠፋችኋለሁ በእውነት አጠፋችኋለሁ ናፍጠኛ መቼም አልወደውም እኔ የምኒልክ ቡችላ ኦሮሚያ ውስጥ አፋን ኦሮሞ ለምዳችሁ ደግሞ ትሳደባላችሁ አልሸክሸክ ያምነል ሸረሪት እኔ መቼም ናፍጠኛ መውደድ አልችልም ዮኔ ማኛ ራሱ ናፍጠኛን ጠልቶ እኔ አጋው ነኝ ያለ ነው ናፍጠኛ እናጠፋለን ከኢትዮጵያ ውስጥ አፋን ኦሮሞ የሚያቅ ናፍጠኛ ካለ እንደዚህ በአይላንድ ነው እንደዚህ እንትን ልካችሁን ነው የምናስገባችሁ አልሸሪራ አልቱክቱክ ኦሮሚያ ውስጥ ያለሽ ናፍጠኛ ሁልሽ አፍሽን ይዘሽ ተቀመጫለሽ ወይ ደግሞ ወደ ጎንደር ጭነሽ ወይኔ አማርኛ ጠፋብኝ ምን አባቴ ላድርግ ይሄ አማርኛ እኮ ገመድ ነገር ነው በጣም ይከብዳል የአማርኛ ማውራት ጠማማ የሆነ ነገር እኮ ነው ይሄ አማርኛ የሚባለው ቋንቋ ወይኔን ወደ ጎንደር ጭነሽ ወይኔ ጠፋብኝ በእናት ወደ ጋራ ጎንደር ትፌኔ ሲንገልች ነች ነፋና ማሪፋት ይማጀቹ ወደ ጎንደር ጭነን ጠፋብኝ አሁንም ከባድ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለሽ ናፍጠኛ ሁልሽን ጭነሽ ወደ ጠፋብኛውንም ጠፋብኝ ይገብዳል አንተ የምኒልክ ቋንቋ ጠማማ ነገር ነው ወደ ጎንደር ጭነን እናስገባ መጣልኝ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለሽ ናፍጠኛ ሁልሽን ማለት ነው ወደ ጎንደር ማለት ነው በአይሱሲ ጭነን እናስገባሻለን አይደል አሁን ትክክል ነው በአይሱሱ ጭነሽን ጭነን ወይኔ ይሄ አከነማ ሰብዩማ እንደመኛት የተፋና ማሪፋ ኩና መጥልፋት አይቹን አከነማ ሰብዩማ እንደመኛት የነመጨበቁ ጋፋ አማሪፋ ይወኪን ወደ ጎንደር ጭኔን አሁን የመጣልኝ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለሽው ናፍጠኛ ሁልሽም አፋን ኦሮሞን ወይኔ አፋና ማሪፋ ምን አባቴ ሊሆን ምን ይሄ ጠማማ ቋንቋ ማለት ነው ይሄ ነው አሁን የኢትዮጵያ እንትን ፌደራል ወይኔ ይሄ አማርኛ አፋን ጀሎ ከነቱ አፋን ፌደራላታቴ ኑረቲ መታረን እንትን ነው ጀቲ አፋን ከናን የኡመተ ኦርቶዶክስ ኦሮሞቲን በረቹ ቀብደን ጀቴ ኑረቲ ፌቲ አፋን ጀሎ ከነ ዱበቹ ሆነ መጥልፋት ገለቶሚ ሙአዝ ኦሮሞ ኩሽ ከባድ ሰው ነው ሼር አርጋል በቃ በጣም ነው ምን ወዲ ጀለሴ ግን ይሄ አማርኛ በጣም ስለሚከብድ መልመድም ማውራትም መጻፍም ይከብዳል እኔ አሁን አማርኛ መጻፍ አልችልም እንደዚህ በእንትን አርጌ ነው ሁሌ እንትን ግን አነባለሁ ማንበብ እችላለሁ ግን መጻፍ አልችልም አማርኛ ይከብደኛል የሆነ ጠማማ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ናፍጠኞች ኦሮሚያ ውስጥ ያላችሁ ናፍጠኞች ሁጡልን ወደ ጎንደር ሂጁ አትረብሹን እኛ ኦሮሞዎች እኮ በእናታችሁ ወይ አማርኛ እንኳን አልለመድኩትም በጉመን በሪና
በጣም እንትን ምኒልክ እንትን በእናታችሁ ይሄ ምኒልክ ቋንቋ በጣም ከባድ ነው ይሄ የምኒልክ ቋንቋ በጣም ከባድ ነው በእውነት በጣም ከባድ ነው የምኒልክ ቋንቋ ይሄ ከየት አመጣ ይሄን ቋንቋ ምኒልክ ከየት አመጣብን እኛ ኦሮምኛ እንጂ ይሄ ናፍጠኛ ቋንቋ አናቀም አማርኛ የሚባለውን ከየት ነው ያመጣብን ይሄን ጠማማ ቋንቋ ወይኔ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ፊደሉ ራሱ ሲያምር አፋን ኦሮሞ እስቲ አንዴ አፋን ኦሮሞ በሉ እስቲ እንዴት እንደሚያምር በአፋን ኦሮሞ መማር አፋን ኦሮሞ ማውራት ያምራል እኮ እስቲ አንዴ አፋን ኦሮሞ አፋን ናፍጠኛ በሉ እስቲ አያችሁ ኦሮሞ ስትል የሆኒ ነገር በቃ ውሃ የሚጠጣ ነገር ይመስላል ኦሮሞ አፋን ኦሮምኛ ወይኔ ግን አፋን አማርኛ ማለት ራሱ በጣም የሚደብር ነገር ይደብራል ዱጋን ሲንጀዳ አፋን አማርኛ ጋፈየቱ አከጅብሲ ነጅብሲሳን እንደዚህ በቃ የሆነ ነገር ይመጣብኛል አፋን አማራ ምናምን ሲሰማ ግን አፋን ኦሮሞ ጋፈየት ዱበቱ አከናማ አንነላ ኡርጎ ዮኪን አይላንዲ ከነጉቱ አፋን ኦሮሞ ኡፍ ወይኔ ሲወድክ እኮ አፋን ኦሮሞ በጣም ነው መወዲ ወይኔ የኔ ባቶኝ ይቆጨኝ ነበር አፋን ኦሮሞ እኔ ኦሮሞ ባሎን በቅናት ሙቼ ነበር ግን እንኳን ኦሮሞ እንኩኝ ፈጣሪ ወይ በጣም ነው ማመሰግኔ ኦሮሞ ስላደረከኝ ፈጣሪ ወይ በጣም ነው መወድክ ኦሮሞ ስላደረከኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግኔ እንኳን ናፍጠኛ አላደረከኝም ወይኔ ናፍጠኛ ቢሆን ምን ይውጠኝ ነበር ቆማጣውኝ ይቀር ነበር ወይኔ ናፍጠኛ ቢሆን ዛሬው ናፍጠኛ የምኒልክ ቡችላ ሲባል ምን ሰማኝ ነበር እንኳን ኦሮሞ እንኩኝ ወይኔ ኦሮሞ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እስቲ ኦሮሞ መሆን የሚያስደስት እስቲ ሼር አድርግ ወይኔ አንዳንዴ እኮ ኦሮሞ መሆን በጣም እድልኝ ወይኔ አማርኛ ኦሮሞ መሆን እኮ ፈልጌ ኦሮሚያ መሆን ራሱ አችልም እንድል በቃ ፈጣሪ ኦሮሞ ካደረገ እንትን ጠፋብኝ አሁንም ቡችሎች ውጡ ከዚህ የምኒልክ ቡችሎች ፌስቡክ ስር እንዲቀመጡ አልፈልግም ይገማል የኔ ፌስቡክ ውጡልኝ በእናታችሁ የምኒልክ ቡችሎች ፌስቡክ ስር መኖር አልፈልግም እኔ የኔ ፌስቡክ ወይኔ በእናት ጠፋብኝ አሁንም የኔ ፌስቡክ የምኒልክን ቡችሎች መሸከም አልፈልግም እኔ ስለዚህ ሼር አድርጉ ሼር ጎድጆለን ኦሮሞ ናፍጠኞተ ገራጉ ባራከነት ጎንደር የኦሮሞ ናት ጎንደር የኦሮሞ ዋና ከተማ ናት ስለዚህ የምኒልክ ቡችሎችን የት ነው ምን መልሰው የት ነው ወደ መተማ ከዛ ወደ ገዳሪፍ እንልካቸውና ጎንደሬ ጎጀሜ የኦሮሞ ናት ስለዚህ ኦሮሞ መሬቱን እንደዚህ ፈታ አድርጎ መኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አማሪፋ ከነራዳ ቢወንቲየተን አከስት ጨጨብሲኒ አፋንጀራ ጪጫቹን በሬዳ ጨልሳሲን ረሙዲን እንገሉፍ መተከኛ አፋንጀራ አረብሷ ጪጨዳ አጆሌን ኬኛ ለጀቹዳ ወሪ ኦሮሞ ታኒ አፋና ማሪፋ ከነቲደን አከጀሪ ኦሮሞማ ከነ ጃለተኑ አፋን ኦሮሞ ጃለተኑ ባይ አከስት ጎቹ ደንዴስ አፋንጀራቲ ሙዲ ቀበታ እንጂ ሶብ ያ አረቢ ኦሮሞ ከነ ሙዲ ገልቺ ያ ረቢ ኦሮሞ ከናፍ ሙዲ ገልቺ ዋስኒ ፍንገልቱሲን ጫጫ ወይኔ አብዱሲ እጆለን ከኝ ጋፈ ጀሪ ከአኒቱም እረበናታችሁ አንዴ ሰውኑ እስቲ ኦነመታ ኦሮሞ መሆን እኮ መታደል ነው እኔ እንኳን ናፍጠኛ አልሆንኩም እንኳን የምኒልክ ቡችላ አልሆንኩም በእናት ፈጣሪ ወይኔ ኦሮሞዬ በጣም ነው መወዴ የኔ ኦሮሞ አንተ እኮ ደሜ ነህ ግን ናፍጠኛ ቢሆን እኮ እኔ ኩምኪ ወንዲ ቆማጣ ሁኜ ይቀር ነበር ወይኔ ቆማጥ አሁን እነሱ እኮ ድፍረታቸው የሚገርመን ቁምጥናቸውን ወይኔ ይሄን ቆማጣ መሆናቸውን ያወቁ ኦሮሞን አንዳንዴ ጋላ ብሎ ሲሳደቡ በጣም ያመኛል ይገርመኛል በጣም ያናደኛል ሰው እንዴት ቁምጥናውን እንዲ ቆማጣ መሆኑን ያወቀ ኦሮሞን ጋላ ብሎ ይሳደባል ሼም አይደል እንዴ ጋላ ማለት እኮ ብታቁ ክብር ነው የምኒልክ ቡችሎች ውጡልኝ ከፌስቡክ ስር ፌስቡክ እንዲገማ አልፈልግም እኔ ውጡልኝ ከፌስቡክ ስር ውጡልኝ አልፈልግም እኔ የምኒልክ ቡችሎች አይመቹኝም ግን ጋላ ብላችሁ አፋችሁን ከምትከፍቱ ማለት ነው ጥምብ እንትናችሁን ታጠቡ መጀመሪያ ጋላ አትበሉ
ጋላ ማለት እኮ በአፋን ኦሮሞ ከባድ ንግግር ነው አታቁም እንጂ ግን እናንተ ኮምኪዎች ማምዬ ምናምና ድቅልሾች ናል ሸክሸክ ያ ኢብን አልሸረሪት የምንልክ ቡችሎች በባዶ እግራችሁ ኦሮሚያ መታችሁ እኛን ጋላ ብላችሁ ስትሳደቡ አይደብራችሁ ሁጡልኝ ሁጡ ከኦሮሚያ ውስጥ የምንልክ ቡችሎች በእናታችሁ እኛ አንፈልጋችሁም ፈታ ብለን መኖር እንፈልጋለን ከምንልክ ቡችሎች ጋር ማውራት ራሱ ደብሮናል ማምኑ ኦሮሚያን እኮ ግም አደረጋችሁ ግም በግም አደረጋችሁት ኦሮሚያን አገማችሁት የምንልክ ቡችሎች በእውነት በጣም ደበረኝ እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ በጣም ደብሮኛል ግን አሁን እናጸዳለን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ቡችሎች ወደ ጎንደር ነው ምንልካችሁ ወደ ጎንደር ልኩ ጥፉ ወደ ጎንደር አንፈልጋችሁም እኛ ሼር ጎዲ ጆሌ ናፍጠኛ ወረፍ ጀላ ቀብዱ በእናታችሁ አኩማ ካነ ጨጨብሲኔ እረዴምናን ያፋን ኡመተ ናፍጠኛ ካን ኑቲ ዋይፊ ዳን ደበርሳ ጅረን ዲጳቲና ያ አብዱሴ ከነም ቤክተን ወበረሰን አብዱሴ ምን አይነት ሰው ነው ጎግሊ ከሰ ዴማ ቆረዳ ዴራ በር ስለኔ ማንነት ሄዳችሁ ጎግል ገብታችሁ አክቲቪስት ዶክተር አብዱሴ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ይነግራችኋል ጎግል ራሱ ስለዚህ ለኔ አትጨነቁ ኔቲ ከሰኒፍ yorakatan isini fanguta natti mada ጸባይ ካላችሁ እኔ ኔት ሞላለች ጠፋብኝ አሁን በና ኔት እኔ ሞላል አፋረንት ሞላል ጀትኩን በቃ ድርሰብዩ ማን ደመነኛቺ ሰኒ ጀርከኝ ጀቺ ወል ሞላል ጀትኩን አንታቱ አንተ አንዳንዴ በቃ የሆነ ጣሽ ነገር ያደርገኛል ሞላል ያርጋችሁና ዶክተር አብዱሴን የማታቁት ስለኔ ማንነት ማወቅ ከፈለጋችሁ እኔ ያባገዳ ልጅ ዶክተር አብዱሴ ማወቅ ከፈለጋችሁ እስቲ ጎግል ገብታችሁ አክቲቪስት ዶክተር አብዱሴ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ስለዚህ የኔን ማንነት እዛው ታገኛላችሁ ማለት ነው ከባድ ሰው ነኝ ማንንም ያቀኛል ሰማችሁ አልሰማችሁ ወዳችሁ ሳይሆን ተገዳችሁ ነው የምታከብሩን እኛ ኦሮሞዎች እኮ በጣም ከባድ ሰው ነኝ ቆምጪ አይደለንም ቆማጣ አይደለንም ጋላ ብላችሁ አትሳደቡና ግን ረክኒ ጆሌ ኦሮሞ ሼሪንግ ጎቱ ዲፍቴ ያት የሮከን የኦሮሞ ፈስ እኮ መድኃኒት ነው በእናቴ የኦሮሞ ፈስ መድኃኒት ነው ሰማችሁ አይደል ያማ ከአማራ ሽቶ የኦሮሞ ፈስ ይበልጣል ማለት ነው ከባድ ነው ከባድ ንግግር ነው ከአማራ ሽቶ ተቀብቶ እንትን ምን ኦሮሞ የሚፈሳው ፈስ በጣም ሽታ አለው በጣም ደስ ይላል ሽታው ይሸት የኦሮሞ ፈስ እኮ ምን አይነት ምን በየልንገራችሁ በጣም ከባድ ሰው ነኝ ሼር ጎድ አፋወሊ ዶፍኔ እረዴሙ ጅራ እስንገሩ የሆነ የሮከና አብዱሴን አፋነ ማሪፋን ቤኮ የተዲት አነት ኮልፈቱ ጀረት ኮልፋ ጫልጅራቲ አፋነ ማሪፋ ከበርባነ ጫጫብሽና ኑቲ አፋነ ኦሮሞ ጉዲሱ ዳፍ ዋሁንዳን አፋነ ኦሮሞ ኦሮሚያ ከየት እንትን ቢቅልቹ በርባዳ ረዋንተ እኒ ዱር ነምኒ አፋነ ማሪፋ ሀሰው አራዳዳ እስንብራ በቃ ራፒዳ እስንብራት የሆነ ጀቹ ገገሞኒ ወር ገገማን ሰሙን ከሰን ተጠማን ነማ አፋነ ማሪፋ ቀላመጤ በቃ እኒ በናያት ሺያ እጆለም ባየና በፌስቡክ ከነ ረጅርቱ ዩበር ከዛ ወከዛ ወርጀተን አፋነ ማሪፋና ማሃሰው ከነ ጀለፍፊግደኒ እስ ጀረመል ነምኒ ሐዋኬስ እንትኒ ጀዱ አራዳዳ ናል ሸክሸክ ያ ኑቲ ኦሮሞ ዳበር ኦሮሞ ነው ምንሸተው የምንልክ ቡችሎች እኛ በአማርኛ ማውራት ራሱ አንፈልግም አማርኛችሁን ቀልቅል ወይኔ አማርኛ እናትንኝና ይሄ አማርኛ እንደዚህ አታስቸግረኝ በእናት እንደ ጎምደሬ ቁምጣ አጠረብኝ እኮ አማርኛ ማውራት በጣም አጠረብኝ አማርኛ በጣም ይከብዳል እንኳን ማውራት ወይኔ አብዱስዬ ባይዴም ያን በሃንጅሩ አመሳati ሸኒ እንደበርሳናዳ ካሮራን ቀባ ሊቪ ሰአሸኒ እንደበርሳ ደንዱ ፈዋንቴ ነምኒ ወጂ ቀብደኑ ዴማ አመም ታይቸ በሬ ፈዴተን ታዮ በርባደን ሁጡልኝ ነጀላ ባህ ሁጡልኝ ከዚህ እኔ አቀማመጤን አሳምሬ ቁጭ ብያለሁ በቃ ሂዱ አልፈልጋችሁም እኔ ኮሜንት ያነበብኩኝ ፈታ ይያልኩኝ አወራለሁ ስለዚህ ስራ ያላችሁ ሁጡልኝ አሁን የምንልክ ቡችሎችን ነው የምሳደበው እንደዚህ ታኝቼ የምንልክ ቡችሎችን መሳደብ ፈልጋለሁ የምንልክ ቡችሎች መሳደብ ፈልጋለሁ ስለዚህ ሁጡልኝ ሌሎቹ ሂዱ ማዳም ትቆጣቻለችና ምናምን የምንልክ ቡችሎችን ስለምሳደብ አሁን የኦሮሞ ልጆች ወደ ስራቸው ሂዱ
መዳም ትቆጣለች መዳም ከተቆጣች ደግሞ ዶክተር አብዱሴ ነው ሊቭ ያስተላለፈ ያለው ስለዚህ ይቅርታ አድርግልን ምናምን በሉ እና አልሸክሸክ የምንልክ ቆምጬዎች አሉ እንዴ አንዳንድ ቆምጬዎችን ያየው ነው ኮሜንት ስር በእውነት ይገርማል በጣም ይገርማል የምንልክ ቡችሎች አሉ ለካ የኔ ፌስቡክ ስር ይገርማል አሁን ማለት ነው ዶክተር አብዱሴ በጣም ደክሟቸዋል በጣም ደክሞኛል ኮሜንት ማንበብ ስለምፈልግ ነው እንጂ አሁን ኮሜንት ማንበብ ፈልጋለሁ ሼር ጎዳ አብዱሴን አማ ጋራንጪ ሲጀቹ ኡመተም ቡቹሎታ ኦሮሚያ ኬሳ አፋን ኦሮሞ ቤቱ እስን ሀሞሎሉ ማለ ወሪ እንደዚህ እስን እንጃላዳ ኢልማን ኦሮሞ በጣም ነው ወዳችሁ የውድ ያባ ገዳ ልጆች አቤት አሁን ብዙ ድሮ ተደብቆ እኔ አማራ ነኝ እኔ ኦሮምኛ ላቀም የሚሉት አሁን ወደ ኦሮምኛ የመጡ ወደ ኦሮሞ የመጡ ነው ስለዚህ ዮኒ ማኛ ራሱ እኔ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ ደሜ ነው ምናምን ያለ ነው አያችሁ አይደል ኦሮሞ መሆን እንደዚህ ነው ከባድ ነው በትክክል ሼር አድርግ ኦሮሞ መሆንህን የሚያስደስትክ ሼር አድርግ ኦሮሞ መሆን በጣም ከባድ ነው ወይኔ አብዱሴ ወይኔ አማርኛ ተጫወትኩበት አይደል አማርኛ አውቄ ነው እሺ እኔም አማርኛ ማውራት ከብዶኝ ሳይሆን ሙድ ያስኩባቸው ነው ስለዚህ አብዱሴ አማርኛ እንደዚህ ብላችሁ ደግሞ ነገ ሙድ እንዳትይዙብኝ እኔ ሸጣችኋለሁ በአማርኛ እናንተን ሸጣችኋለሁ ሁላችሁንም እንደዚህ እኛ ላይቭ ላይ ሙድ ስንይዝባችሁ ደግሞ አብዱሴ አማርኛ አቅም ብላችሁ አፋችሁን ከምትከፍቱ አገር ቤት የሆነ አካውንት ቡክ ምናምን ክፈቱ ዱቄት እኛ አማርኛ ሙድ ያዝንበት ነው እንጂ የኛ ቋንቋ ስላልሆነ እንደፈለግን እንሰባብረዋለን ና አልሸክሸክ ሙፍቲ ሼር ጎድሜ ሙፍቲ ሎቭ ከባድ ሰው ሼር አድርግ እስቲ እኛ አማርኛ እንደፈለግን ብንሰባብረው የኛ ቋንቋ አይደለም ምንም አይመስለኝም ግን ኦሮምኛ ማንንም ሰው ብነካ እኔ በጣም ደሜ ይፈላል ኦሮምኛ እንድነካ አልፈልግም ኦሮሞማ ውስጤ ነው ኦነናና የምስኪን ልጅ ሼር ጎድ አትሸመረኒ ዲረንሲ ሲያራ በቃ በኋላ በሜሴንጀር መጣልሻለሁ የኔ ቆንጆ እኔ አሁን አለናሲ በይ አራ ሜሴንጀራ ነማን ጀነጀኑ ነበርባች ሳራ አመሱቱ ማናሳ በቃ ለደቤራ ከዚህ ሲወጣ ወደ ሜሴንጀር መሄድ ፈልጋለሁ አሁን ከዚህ ሲወጣ ወደ ሜሴንጀር መሄድ ፈልጋለሁ ተዘጋጁ እስቲ ከኔ ጋር መጀናጀን የምትፈልጉ ካላችሁ በሜሴንጀር ሃይ በሉኝ አሁን ይሄን ላይቭ ሲጨርስ ዛሬ ሜሴንጀር መግባት ፈልጋለሁ እርግጄ ተኮቲ ሜሴንጀር ሲኔም ቤኩ ግን ዛሬ ሜሴንጀር ገብቼ መጀናጀን ፈልጋለሁ አራይስን እንጀናጀኑ ፈዳ ሸመራን አጃኤባቴቹዳ ጸዳህ ገተበበረ ደሽቶን ነቀቴ ሪፌንሰሲ ፋፋ ጎደቴ ሜሴንጀር ረተነ ኤግዱሜ ኤኝን ቁመ ባሳ ይሄ ላይቭ ሲጨርስ ወደ ሜሴንጀር መግባት ስለምፈልግ እስቲ ሽቷችሁን ተቀባብታችሁ ሊፕስቲክ ምናምን ፋፋ አድርጋችሁ የምትጠብቁኝ እስቲ አርከ ከሰን ባሳ እስቲ እጃችሁን አውጡ እስቲ በሜሴንጀር ዛሬ ከኔ ጋር መጀናጀን የምትፈልጉት ዛሬ በጣም ሜሴንጀር መጀናጀን ያስፈልገኝ ስለሆነ እመጣለሁ ስመሌ እንጅራ ዱጀዴ አነሲ በርባሄ ፈደ ገለቶማ 370 ሰው አሁን ወደ 600 ሰው መግባት ፈልጋለሁ ምን ይገርማል አማ በቃ ኦሊንካሞ ኦልካያሰው ነምኔ ኦልካያሳ ይጀተም ይሄር ከባሳ ልክ እንዲው ደስ ይላል እንደዚህ ሳወራ ቆሜ ወይስ ደሞ ቁጭ ብዬ ላወራ እንዴት ነው ዳምሰ ካን ኮማ እኛን ወሪ ሜሴንጀራን ኮቱናን ጀተን እስቲ ማን ነው ዛሬ በሜሴንጀር ናልኝ አብዱሴ እጠብቃለሁ በቃ ሊፕስቲክ ተቀባብቼ ፏፏ ብዬ ዱጋን ሲንጀራ ነምኒ አማ ቁባ ባስ የቹዳ ሜሴንጀራን ኮቱ ሽቶ ድድበዴ ኡርጋ ሄተን ሲኤጋ ጀቱ ዮጅራቴ እስቲ ማን ነው እስቲ አማ ዮና ነምኒ አና ጀደን ጅሩ ማን ነው እስቲ ከኔ ጋር ዛሬ በሜሴንጀር ፏ ማለት የምትፈልገው አወል ሳዶ ሼር ጎድ የሚያረቀው ወይ ፈሲን ጀደ ከባድ ነው ምን ይገርማል ሙፍቲ ካን አንገልቸ ጀናን አቺን እርገን ረኮንሳ ናን እርገን ያ ሙፍቲ ለኮንሳ ተቆ ቆፈ በሬት ተከሳ በይ ዴቢ ያካንነት ሙልሱት
akkan si jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbi na arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhu hin fedhu hin fedhu hin fedhu akkan si jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbi na arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhu hin fedhu hin fedhu. Abdusen bor ajanda maali taame Abduse akan garaadhaan si jaallu duruun beekta arra sirban baasuu ka'aaro sinitti nimdeda አዲስ ዘፈን ይዤ የመጣው ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። እስቲ ነምኒ አብዱሴን ክሊፒ አጃኢባን ሆጀታ ጅራ ዋን ተኤፍ አመት ራዚ ከነቶ ፍረጎ ደተን ስንታሳ ስለሚልን እኩቤ ዋን ጉዲ ኦቱ ስን ደገሂን ሲርባ አጃኢባ ተኮን ቀበደ ዱፋ ጅራ ይችላል ሼር ጎዳሜ ጊዜ ተኮ ሲርባ አፋዶ ሮሞ ጀቹን አከደማት ሚያው ከነም ኡርጎ ዱጌት አካን ሲጃሉ ድሩ ስተመንጀራ አቲናናናነን ዮም ፊቴ ገሩ ኮፒ ጎተኒ ባፍቱ አንተ erraanis niif jedha kiraaraa wajjiniin ala dhaggeeffattanu jechuun akkuma nama urgoo jiru miti urgoo tallaajaa keessa qabbanaa kan akkan si jaallu sila abeet abeet nama sirba akkasiiti ila ala dhaggeeffattan abiid yaa sirba kanaa nama jedhu sirba akkasiin qopheessaara waan ta'eef sheer godhaa sirba akkasii ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufaara sheer godhaa jabaadhaati waa'ee jaalalaati garuu sirbichi waan nama dhibu የፍቅር ዘፈን ነው ሼር አድርግ akka garantiyo sirran fagato jalala sif qabukan na 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 adara de darada darandara darandara pa wayne abdus isimarachu fani jalala isa isimaracha fikir ba fikir la sabidachu no addis zafani je mataw ስለሆነ ሼር ጎዳ akka garantiyo le na 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 ila argitani kottu wal jana raajirti fi tok wayne kottu garaa uf wayne kottu jedha jirtu gin bazzaachubini maangaali disti hitaan buufadha ga naman bira dhaqu naman messengerin janajjanu namni tokko andi ሰው ምርጥ በቃ nama shittoo bibbifatee lipstick diddibatee ፏ jedhee urgaayene eegu qofan fedhaan malee zim bilo zuw inda faras ሚሴንጀራ nama janajjanu jennaan an nama zimbilo antini mit shittoon naqatee lipstick diddibatee mata ፏ godhatee nama na waamu fedha malee an zimbilo dafaras zuw jedhani nama waamu mitiyan gaafa mana ofiitti nama waamu namni indaanqoo kana waxii waan arqi galee urgeesse nama waamuudha malee zimbilo diqlish sheer godhe nan siin jedhe sheer godhe warri nama arrabsu tokko tokko sinne jira garuu wallahi an gowum an warra af jala de mina marabso commenti ke sangafan jade sinitin bashannana wallahi በጣም ያናደኛል አንዳንድ ገገማ በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ገገማ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም ግን ማንድነው እንደዚህ ያገገማችሁ ለምንድነው ይሄን ምርጥ ያራዳ ልጅ ዶክተር አብዱሴን የምታሰቡ አይ ምን ልክ አፋ ምን ልኩን ናንታኔ አፋ ምን ልኩን ላ አለ ነፋነ ማሪፋ ሰርደም ያከወሩ ሚፋታ ሰወዴ አከነኩ ተነርካ ሙፍቲ አልመጣልኝማ አልመጣልኝማ ናናና ናናና ሙፍቲ ከነንገልቻ የጀሮ ሰዓቲሌ ቀናሰ ገሮቱ ዳታ ታይ ኪሳራ ብሪን ድብሜ ቀንገወር ግን ዋይፍ መሆኑ በጣም ተማቸኝ ነቲን ኮቲፍስ ባየነ በዚቶላ አከገራ ዲያው ደኛንደኛ ትራዝ ሲጫላ ከንጀት ፈይ ትራዙ በጣም ከባድ ነው እኮ 7 ኪሎ ነው እሱ ግን እኔ 86 ኪሎ ነኝ የሚገርም ነገር ሙፍቲ ሲ ኤርጌ እንዲ ደበይቴ አልገባለኝ
algo boñale nyanche maudade laayivii kana akkuma isin otuu isin tokkoffaa kaaftanii dhaggeeffanne waan ta'eef yuutuubii irratti hin fe'aa ka'e hadha asumaan qollofeeta yuutuubii irra geessaa dhaqaachi dhaggeeffadha asirratti dhiisaan jiru warra beekaatani nama wayin na aarse ajandaa yuutuubiiti jettee an garuu feesbuukuma irra haa taa'uufan ture yuutuubii irratti hin fe'a abbaan yuutuubii feesbuukii koo qabne achee dhaggeeffatu daddaboch inaaf tuulla an yuutuubii irratti hin fe'aara khalaas jaallattee jibbitee video kana YouTube irratti fe'uun deemaadha dhaqi achitti dhaggeeffadhu fixi abbaan hin dhaggeeffatin kana dubbiin share godhi share godhi gaafan siin jedhu share godhi khalaas bakka deemeeraan aareera waan ta'eef yalla ma salaama YouTube irraan fe'a deeme ijoollee YouTube irratti fe'amu maal wayya video kun yaada keessan fuudheetan YouTube irratti geesse fe'an isti zaare isti yaada barreessaa namni kun asirra jirtan YouTube irratti fe'amu moo asumatti dhiisi jettu mee video kan asirra haa taa'u dhaggeeffannee fixnaa warri jettan abduseko sila sitti mira na fudhuti badiisin jedheera Abdu zego danana ningabu ganina nana nam tokko video kana buuftanii YouTube keessan irra gadhiiftu taanaan Allahu ta'ala wahidin anaaf ragaadha jechuudha ehe video andi sau YouTube live bay reportiin itti ergaan namaaf garaan laaf waddee kanaat itti meeka'e ehe video YouTube irra jechuudha video anne kan harii asirra dabarse fuutanii YouTube keessan irra geessitanii feetanii tutaanaan YouTubein kee hadda sirra gubama kana quba qabaadha ene report rikkibaallo reportiin sirratti godha nam tokko kafallaqu asirratti dhiisa yoon barbaade geesse YouTube koo irratti fe'adha asii buuftee YouTube kee irratti feeta taanaan neettiidhaan haasa'ama gorsa cimaadha sammuudhaan itti yaadame haasa'amaatti tola jechuudha ofii kan waraabin YouTube kee irra buuftee YouTube kee irratti buuftee geessite gadhiifta taanaan jechuudha waan si godhu ana beeka YouTube kee asuma andaaraa si godha jechuudha akka inni daqiiqaa keessa tarkaanfii irratti fudhatuun si godha garuu video kan koo YouTube as jala deddeemtee warri buufattee Facebook kee irra gadhiifattu nan komatiin Abduseen maaliif narratti YouTube kan koo adabsiise maaliif intini jedhe video namaan fe'in ofii diraamaa hojjedhu warri video namaa fuutee Facebook YouTube irratti fe'attu warri baatanii dalagaa nazaafaa fixanii dhuftan baga nagaan dhuftani oduu dhugaa janfal akka garaatti jaallenana bakka YouTube irra fe'i jedhaa jirtu hundi keessanuu galatooma bakka YouTube irra isinii fedhaa bakka bataam kabbaad sau YouTube irra nuu fe'i jedhaa jirtu galatooma maaliif YouTube waan wifi madaamii fayyadamtanuufi YouTubein wifi dhaan hojjeta daataan garuu Facebookiidhaan malee hojjetu YouTubein amma ankoo yoon YouTube seenuu jedhe daataadhaan daataa daqiiqaa keessan irraa fita YouTubeidhaan immoo garuu wifi dhaan akkam barbaaden fayyadama YouTube sababa sanaaf warri YouTube fayyadamtan wifi fayyadamtan YouTubein isin rakkisudha itanii dhaggeeffattu waan ta'eef amma dhaqee achirratti fe'a galatooma yaada keessaniif achirratti nuu fe'i warri jettan YouTube irraan fe'a deemaa share godhaa Abdii Geetaachoo dhuftee turte sinaffeeran ture mee event ergadhu Abdii Geetaachoo naaf fidame galatooma warri YouTube irra geesse wallahi isa dhugumaati Oromoo waan namni tokko Facebook isaa irratti hojjetu buuftee jechuudha fiqaada namaa malee geessitee YouTube namaan kee irratti fe'atta taanaan nama sanas kasaaraa goota ofii keetiifis YouTube kan keessin irratti adabsiifna jechuudha kana quba qabaadhu YouTube eeyyama namaatiin abduse video kana barbaaddu YouTube irraan fe'attu ankoorran gadhiifadha yoo jette anuu siifan eeyyama abbaa barbaadde garuu xawal wallee YouTubeidhaaf jecha as jala fiffiigdu kan jara Oromiyaa intini Oromiyaa United rakkoon qabu jarri kutanii qoosaadhaaf eddee kolfaa nama bashannansiisaa ergaa namaaf dabarsu jarri haa kutatanu kutadhaa dabarsaa kan eenyuyyuu jechuudha video barbaadanii kutanii yoo dabarsitan YouTube irratti an yoon kana fe'adhee ka'e irrumaa kutattan rakkoon qabu isin adabsiisuus hin danda'u anas garuu warra guutuu isaa video guutuu jechuudha intini interview qoosaadhaaf barumsa dabarsu tun ta'an
warri cal jedhee guutuu isaa akkuma jiruun fuudhee geesse kan ofii irratti fe'u booda nun komatina siniif dhaabne. galatoma ውስጤ ናቸው አንዳንዴ እኮ ይገርማል namni kumni dhibbi maaf naallaale ergasii nama kuma dhibba fayitu laala viidiyoo na jedhu garuu amma nama kuma 5 kuma 6 maaliif inni reef waa nama lakkaa'u jammaru badduudhaan rakkinni ijoollee oromoo ergasii gaafa ni lakkaa'uun jammarre gaafa tolaa'u jala fiidanii laayikii gootanii maal jettu gamme ye shaashee le jantee ye gaxar le huta kazi gagama namni addi hadhe sa facebook dhufe asirratti intini yakon tiba ante lammaan ilma haadha sale galatooma baqarraa baheetiin jira waan ta'eef maaleesh jecha afaanii na bayamma aariidhaan waan ta'eef abduseen akkasiin jedhena galatooma በጣም ነው የምወዳችሁ ገሩ ዩቲዩብ ኮ አብዱሴ ቱብ ኦሮሞ ጀተኒ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገተና ደምተኒ ሞጋፈ ላልተ ላይኪ ቆፎ ጎዳ ብጩሲ ኢላላ ባሃ ካኑ በቃ ካነነ ሰነ ተዳማ ዩቲዩብ ረትፈይ ወርጀተና አፍ ገለቶማ ሰን እንጃለ ዳይል ማን ኦሮሞ በጣም ነው የምወዳችሁ